Tasalonqee Saduraati, Tasalonqee Saduraa afur torbadha. Ejjennoon keenya achirraa jechuudha. Ol butamuuf qophooftee taa'ee kun gaaffiidha. Gaaffii nama hundumaa ilaallatudha. Utuu amma gooftaan dhufee akkuma tasaatu gooftaan ala dhufee akkam goota qophooftee taa'aa ol butamuuf. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Moo waan baay'eetu jira kan sitti darra'u kan si hambisu gaafa sana. Ol butamuu keessaa wanti si hambisu maaltu jira yaadaa kana. Utuu amma gooftaan dhufee maal goota? Utuu warra gooftaan dhufee maal goota? Ol butamuuf qophooftee taa'aa jedhu kuni gaaffii guddaadha. Gaaffii guddaadha. Kaayyoo bara dhumaarraa sinii ka'aa daddafee deemuudhaaf barri dhumaa barri dhumaa. Barri jalqaba qabu maal qaban? Dhuma qaba mitiire guyyaa tokko Waaqayyo Waaqaaf lafa uume jennee akkuma jalqabnu mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 immoo maal ta'a? Barri maal ta'a? Hin xumuramu. Inni gaaf tokko jedhee jalqabee gaaf tokko immoo hin xumuramu. Wanta arginu kuni sassaabama gaaf tokko. Anaafatis akka kanatti dhabu. Ameen. Hundumtuu iddoo gadhiisa gaaf tokko. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf kaayyoo barumsichaa jennee dhaloonni bara beekan akka qophaa'aniif jennee dubbannee dhaloota bara beekan qorachuu barbaanna dhaloota yeroo beekan ganaama jiraanna nyaadhu dhugi hin ceeta hin nyaattaa miti dhaloota bara beekanii qophaa dhaloota nama qopheessan dammaqi nama namaan jedhu horachuudhaafidha. Waaqayyo gooftaan nama bara beeku nu haa godhu. Solomoon mitiitti nu ergeessiniin jedhee mixiini baay'ee uummatinnoodhanne garuu nyaata ishee yoo qopheeffatte nyaata ishee yoo qopheeffatte isa ganaa ganni dhufu yaaddi ganni dhufatte wanta yaadduufidha kan ishee buna walitti guurtu ganni dhufatte yaaddi anaaf sittis gaaf tokko ganni dhufa yeroo fiiguun hin danda'amne yeroo deemuun hin danda'amne yeroo hojjechuun hin danda'amne ganni dhufa ganna sanaaf qophoofnu ameen jedhame ganna sanaaf qophoofnu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waldaan kiristaanaa dammaqxee gooftaatti eeggattuufidha waa'ee durboota kudhanii sana sadiitti beera yoo darbe shan maal turani? Shan gowwaa, shan immoo abchaalan dire waldaa keessa jiru jarri. Akka warri kaan jedhameeti. Jarri warra waldaa keessa jiru. Sababiin isaa ibsaa qabu, dhadhaa eessaa shan hin qabani. Kudhanan isaanii ibsaa qabu turan warra shanii jalaa dhume dhadhaan eessaa jalaa dhume warra baakii godhanidha warra duubatti deebi'anidha. Gooftaan keenya ture jedhanii gabaa keessa ka'an isaa warra gabaa keessa ka'an jechuudha. Waa gubachuu warra ka'an waa mocorradhee dhufanii warra sokkan jechuudha. Utuma waaqeffatanii utuma tajaajilanii hin sokkan jirre turedhanii kana gidduutti dhufe gooftaan gidduutti dhufe akkasiin qaanessine qophaa'e. Ameen. Ibsini surroo gaaf tokko hin dhufaa. Warra isaa isaanii qabsiifatee qophaa'ee eeggatu immoo fudhateetu ol deebi'anidha. Ameen. Har'a sirriitti waa'ee ol butamu waan ilaalluu fi gooftaan hin dhufa nutis ol butamna. Dubbannaa sagalee kana gooftaan hin dhufa jedhaatu. Anis olan butamu jedha. Biyyi lafaa kan isin madaru immoo ol butamuu booddee maal akka isheen fakkaattu isinitti agarsiisa waan ta'eef hin jaallattanii ol butamuu keessaa fuudhu. Namni ol butamuu keessaa hafee nama utuu dhalatiin hafe wayya. Nama carraa dhabeessa, nama baay'ee carraa hin qabnedha namni ol butamuu amantoota keessaa hafu. Waaqayyoo keessaa si hambisee. Ameen. Kanaaf dammaqnee akka eeggannuu fi kan biraa waa'ee jireenya bara baraa namatti geessuu, namatti mi'eessuu fi jireenya bara baraa. Jireenya bara baraa jira. Bara iddoo gurguddaa shanitti qoodna jennee tokko bara kakuu moofaa inni salphannee mawalaalle barri kakuu moofaa kakuu dhaala Israa'el irraa cinnaan dhufeetu giraaftiin siistaniidhaan warra diidaa ejersa diidaa fuudheetu ofitti nu maxxanse. Maqaan isaa eebbifamu. Anaafati Yihuudootaa wajjin qooda qabna. Abrahaam faa wajjin taa'uudhaaf anaafati qooda qabna. Musee faa wajjin dhaala hirmaachuudhaaf anaafati qooda qabna. Sanyiin keenya nu dhowwuu hin danda'u sichi. Gooftaan Yesuus abaarsicha diikeera nurraa. Efesoon boqonnaa 2:14 maal jedha? Kiristoos nagaa keenya. Inni maal godhe? Keenyan diinummaa maal godheera? Diigeera. Yihuudootas warra Yihuudan taanes maal godhe? Tokko godheera. Galanni isaa haa ta'u.
Omoo oduu waadhaan hin jiru. Namni Kiristoositti amane hundumtuu sanyii Abrahaam ta'eera. Eebbi Abrahaam kan keenya. Galaatiyaa 3:9 eega kan Kiristoos taatanii yoo isin sanyii Abrahaami waan Waaqayyo abdachiise hin argattu. Dubbadhaama eega kan Kiristoos taane jedhama. Eega kan Kiristoos taane nuyi sanyii Abrahaam jedhama. nuyi sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise jedhadha. waan Waaqayyo abdachiise hin arganna jedhama. hin arganna. Amantaniittu isa Waaqayyo Abrahaamiif kaa'e sii kennameera. Inni Museef kakatame sii laatameera. Inni Yisihaaqiif kakatame sii laatameera. Eega kan Kiristoos taane nuyi dhaaltu mootummaa isaa taane. Gara saba dhuunfaa isaa dhufe isaan garuu san simanne jedhamti Yohaannis 1:12. Warra isatti amananiif immoo ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif maal kenneef jedhe? Aboo isaaniif kenne. Warri Kiristoositti amanan aboo mucummaa qabu. Namni aboo mucummaa qabu immoo hin dhaalaa jechuudha abbaa isaa dhaala. Galanni isaaf haa ta'u. Qoodi nuti qabnu guddaadha. Kanaaf barri kakuu haaraa kun dhoksaadha. Barri kakuu haaraa ol butamuu irratti xumurama. Raabcharii irratti xumurama. Gaafa ol butamnu kaasee barri araaraa kan jedhamu hin cufama. Guyyaan araaraa hin cufama. Gaafa sanaa kaasee mootummaa haaraatu jalqaba biyya lafaa irratti. Mootummaa haaraan kun bara gidiraa isa guddaa yookaan immoo tallaaquma kanaa kan jedhamutu lafa irratti dhufa. Waggaa torbadha. Waggaan torban sun iddoo lamatti qoodama. Waggaa sadii walakkaa isa jalqabaa, waggaa sadii walakkaa isa dhumaa jennee lamatti qoodna. Waggaa sadii walakkaa isa jalqabaa bineensichi dhoksaadhaan dhufa. Jaajaatamii jaannesiniin jedhe sun of mul'isee dhufa, dhokatee dhufa. Ani Masiihiidha jechaa dhufa. Ani Kiristoos jechaa dhufa. Afaan dhadhaa dibatee dhufa. Nu goyyomsuu waan dhufu, saba goyyomsuu waan dhufu, Masiihii fakkaatee dhufa. Malee ani jaajaatamii jaa jedhee dhufu, dhoksaadhaan dhufa yeroo sana. Kanaaf dimokiraasii lallaba, misooma lallaba, nagaa lallaba. Namni hundumtuu isa simata. Namni hundumtuu kun sirriidha jedha. Israa'el mana waaqa tolfamu mana isaa ijaaruu jalqabuu jetti jenneerra. Kanaaf hin simatti Israa'el kun Masiihii isa dhugaadheetti. Biyyi lafaa hundumtuu faana hiriira. Waggaa sadii walakkaa isa dhumaarratti bineensummaan isaa gadi ba'a. Na waaqeffadhaa waaqni kan jedhamu hin jiru jechuu jalqaba. Nama qaluu jalqaba. Nama ajjeesuu jalqaba. Bineensummaa isaa gaafa jalqabu Israa'el harwadummaa jalaa baati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf barri araaraa xumuramnaan bara gidiraa isa guddaa jalqaba. Bakka waldaan ol butamtee boriisaa walitti qabamni akka kanaa hin jiru. Dhaggeeffadhaa sirrii. Waldaan kiristaanaa isheen har'a jirtu kun ol butamnaan amantoonni har'a gooftaa eegaa jiran ol butamnaan isa booddee waldaan dhaqa jechuun hin jiru. Waldaan kiristaanaa hin jiru. Kuwaariin hin jiru. Homtuu hin jiru. Siistama haaraa keessa galla waan ta'eef. Namni walga'ee waaqeffatu hin jiru. Namni kiruusanii waamu hin jiru. Pirofeetiin hin jiru. Hundumtuu hin jiru. Gaafa sanaa qabee hafuurri nama gargaaru hin jiru. Amma kan dura dhaabbatee jiru jedhanii tiree Phaawulos Tasaloniqee keessaatti amma inni hamaan akka gadi hin baaneedhaaf waatu isa dhowwaa jedha. Wanti dhowwu sun hafuura qulqulluudha. Wanti isa dhowwee jiru waldaa kiristaanaati. Seexanni ifaa ifatti akka hojjenne anaafatti fuuldura dhaabannee jirra. Ameen. Nama baay'ee gangalu gaala. Akka seexanni gadi ba'ee waan barbaade hojjenne waldaa madadhabduu kanatti dura dhaabatee jira. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Mootichi jaajatamee ja'a ana jedhee akka ofi mul'isne waldaan kiristaanaa jettee akka girgiddaa kanaa dura dhaabatteetti. Ameen. Kanaaf waan barbaade hojjetu siistama sadhoksaa nama hojjeta nu sodaata waan ta'e. Seexanni nama dhiigaan bitame waan sodaatuuf waldaatti bu'uu hin danda'u. Nutti bu'uu hin danda'u. Sababiin isaa anaaf sirra dhiiga oolichaan jira. Ameen. Ameen jedhaa guddisaa. Akka nutti hin buune akka siistami isaa diigama oolu kan godhu anaaf silaamee. Ameen. Mana keenya keessatti maqaa Yesuus hin diigami gaafa jennu siistamni seexanaan jiru hin diigama. Ameen. Gaafatti jilbeenfattee halkan maqaa Yesuus hin bita koo mirga koo diigami jettu magaalaa kee kan jiru istiraateejiin diinaa hundi isaa hin wal gadhiisa. Ameen. Anaafatti seexanni akka hojiin hojjete dura dhaabannee sirraa. Loltoota Waaqayyoo waan taaneef
ta'eef dhiiga Yesuusii waan bitamneef milikinni kakuu waan nurra jiruuf seexanni nu wajjin hojjechuu hin danda'u nu fuuldura dhaabachuu hin danda'u waldaa kiristaana dura dhaabachuu hin danda'u. Aboon nu kennameera. Aboon sii kennameera. Sagalee guddaan aboon naaf kennameera. Aboon naaf kennameera. Salphaadhaan aboon keenya. Seexanaan dheessa guddaadha jedhu dura dhaabanne jedhu. Gaafa inni fakkaraa dhufu gab jedhi gaafa jennu gab jedha. Haleluuyaa. Kanaaf nuyi ol butamnee jennaan warri kadhannu ol butamnee jennaan qulqulloonni har'a Yesuus jedhamu ol butamnaan namni addunyaaf iyyuu hin jiru. Namni addunyaa kana baraaru hin jiru. Kanaaf akka barbaade hojii isaa hojjeta. Gadi ba'ee waan barbaade godha jechuudha. Kanaaf ol butamuu keessaa hafanii kana keessa galuu Waaqayyoon waa oolchu. Ameen. Nama si cinaatti Waaqayyo si haa oolchu jedhaan. Waaqayyo si haa oolchu. Akka dhaqan salphisee sin barsiisu miti dubbii. Akka naqa salphisee dubbadhu miti. Akka amma salphisnee walitti himnus miti. Ol butamuu keessaa afuu jechuun alachuu ooluu wayyaa. Dhuguma isinii jedhama. Amanaa taatee gaafa sana gooftaan gaafa dhufu keessaa hafuu jechuun utuu hin dhalatiin utuu hafnee nu wayyatu. Gooftaan Yihudaadhaan namni kun utuu hin dhalatiin utuu hafee wayyatu jedhame baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Waa gargaaru Waaqayyo. Sin goyyomsin biyyi lafa. Waan har'a mul'atu hundumtuu darbuu jira. Bareedinni hin darba, humni hin darba, qabeenyi hin darba, aangoon hin darba. Waan har'a qaba jettu hundumtuu hin darba. Hannutti hafu gooftaa keenya. Ameen. Isaa wajjin immoo hin galla. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf barri kakuu haaraa bara keenya, bara kooti, bara keessanidha. Bara araaraa Waaqa nu kennedha. Bara sana booddee bara hamaatu dhufa. Barri hamaan yeroo xumuramu waggaan torba yeroo xumuramu dha'icha gurguddaan jira gaa yeroo sana. Yeroo biraa yoo baranne isiniin ibsa yeroo sun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee amantootaaf kan hin gallees bara gidiraasa guddaa keessa taatee ta'uudha mul'ata Yohaannis ulfaataadha. Kanaaf bara sana baruun immoo bareedaadha. Maal akka ta'u bara sana keessa Waaqayyo gara bal'ina tokko malee gara laafummaa tokko malee biyya lafaa kana haleela yeroo sana. Aduudhaan, dha'ichaan, madaadhaan, dhukkuba garaa garaatiin, bineensa lagaadhaan Waaqayyo biyya alaba yeroo sana. Ani isin dhibu Waaqayyo taa'aa jennaan bineensa lagatti galee taa'aa jira. Waaqayyotu taa'aa jedhee. Amma jawween laga taa'a, bineensi laga taa'a, leenci laga taa'a, gafarsi laga taa'a. Waaqayyo gadabiitti godhe taa'aa jedhee. Bara kana keessa garuu Waaqayyo baay'eedhaan magaalaatti namaa dhaqaa nama nyaadhaa jedha. Bineensi lagaa yaa'ee magaalaatti galee nama fidhe. Madaatti hin fayyamne rukutama namni yeroo sana. Madaa namni itti hin fayyine. Baay'ee yeroo ulfaataadha yeroo sun. Yeroo du'i hin jirredha yeroo sana. Maaloo jedhee namni yoo na ajjees jedhee yeroo du'i hin jirredha. Yeroo gidiraa kanaaf jedhame takkaa ta'een beeku yeroo sana. Wanti yeroo sana ta'u takkaa ta'een beeku. Barri sun gaafa xumuramu gooftaan waldaa ishee ol butate faana deebi'ee dhufaa inni. Waldattii waggaa torba cidha geggeessite sana faana anaafsii warra waaqarra ture faana gooftaan deebi'ee lafarratti mo'uudhaaf waggaa meeqa? Waggaa 1,000 miliiniyemii jenna kana. Waggaa 1,000 gooftaan nu wajjin lafarratti mo'uudhaaf hin dhufa. Anaafati yeroo sana mootota taanamee. Bushina eessa akka bushinu beeku. Haadha gooftaan teessoo nuu kenna waan ta'eef. Bushitu waan jedheefi saba hin amanamne bushina. Saba hin amanne bushina waan ta'eef eessa akka bushinu illee nu garuu qophaa'eeti. Aboonsii kennameera. Bara waggaa kumaa keessaa barri sun bara nagaatiin siniin jedhe. Bara bineensaaf bineensi waliin nyaanne. Bara namaaf namni waliin lolle. Bara meeshaan waraanaa meeshaan misoomaa ta'u. Isaan saba qonnaan 2-4dha. Meeshaan misoomaa meeshaan waraanaa isaanii qottoo isaanii maarashaa godhatu yeroo sana. Eeboo isaanii sattiin muka muran godhatu malee namni waliin muru yeroo sana. Dhiigni dhaggaluu yeroo sana. Mootii ulfinaatu saba gidduu taa'ee bulcha waan ta'eef. Ameen. Haleluuyaa. Barri waggaa kumaa yoo laaltan Isaayaas boqonnaanii 11 yoo laaltanii ijoollee xinnoon illee boolla mar'ataarra qabatti jedha. Ijoollee xinnoon boolla mar'ataarra qabatti. Namaan bineensi waliin idduu. Barri sunii fi barri bidiruunii Nohi wal fakkaata. Bidiruun Nohi goofti
kee jira namis kee jira. Bidiruu nooyi keessa. Mitire adurreen jirti hantuuti jirti waliin nyaatan miti. Waliin nyaatan. Re'een jira qeerransi jira. Bidiruu nooyi keessa. Bineensi gosi hundumtuu jira. Diina waliifi garuu waliin nyaatan. Bidiruun sun bidiruu nagaati. Barri gooftaan Yesuus Kiristoos lafarratti moo waggaa kumaa inni jedhamu sun baratti bineensillee waliin nyaanne bara sabaaf sabi waliin lolle bara daangaan natti irratti waliin jenne bara siyaasaan namni waliin qeeqne bara namni waliin hawwine bara misoomni jiru bara nagaan jiru bara badhaadhummaan jiru bara mootiin nagaa saba gidduu taa'ee bushu barri sun bara nagaadha. Ameen. Ameen. Barri sun gaafa xumuramu Googiin Maagog ammas seexanni deebi'ee walitti qabata jedha. Googiin Maagog jechuun saba biyya lafaa hundumaa lolaa walitti qabata. Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyya jiran hundumaa loltoota dachaasee magaalaa mootichaa Yerusaalemiin dhaqu. Meeshaan amma hojjetamaa jiru hundisaayyuu nama ajjeesuun miti. Meeshaan amma niwukileeriin hojjetamaa jiru meeshaa gurguddaan addunyaan kalaqaa jirtu hundumtuu walii isaaniitti wal fixuu miti. Wal ajjeesuudhaaf qawween ga'aadha. Kana isinitti bakkaati meeshaan kalaqamaa jiru hundumtuu gaaf tokko Yesuusin dhufe inni qophaa'aa jiru isaa. Yesuusin qilleensa irratti rukutuudhaan meeshaa hojjetaa jiru jarri malee walii isaaniitiin miti. Yesuus gaafa qilleensa irraa mul'atu loltoonni hundumtuu Israa'elitti walitti qabamu. Dachaa Meekidoo iddoo jedhamutti walitti qabamu meeshaan addunyaa kanaa hundumtuu achitti guurama gaafa sana. Loltoonni addunyaa hundumtuu achitti walitti qabama yoo sana. Hundumtuu loltoonni addunyaa kanaa jira jedhaman Raashiyaan, Chaayinaan, Ameerikaan, Awurooppaan neetoo warri jedhu hundi isaanii meeshaa isaanii walitti qabatanii masiisa waaqarraa mul'atu rukutuudhaaf iddoo sanatti walitti qabamu. Gowwummaadhaan seexanatu taphaa beessa jira. Meeshaa namni hojjetee rukutamaa manni. Kanaaf Yesuus gaafa waaqarraa mul'atu meeshaan hundumtuu gara waaqaatti qabamee eegama. Meeshaa kana hundumaatti dhukaasuuf gaafa isaan eegan Yesuus qilleensarraa gaafa mul'atu garuu jecha tokko duwwaa jedha. Afaan isaa keessa hamaan immoo waan ta'eef tarii namoonni baay'een akka tilmaamanitti Yesuus si'a tokko duwwaa nagaanaa ta'eedha. Ameen. Nagaanaa ta'u gaafa inni jedhu billaa afaan isaa keessaa ba'uun waan jedhuufi sagalee Waaqayyoo billaa waan ta'eef loltoonnii fi meeshaan isaanii hundumtuu daaraa ta'a. Ameen. Meeshaa tokko iyyuu nu kaasuni. Afaan isaa keessaa nagaan ba'a. Ameen. Nagaan afaan isaa keessaa buusee kana hidhannoo hiikkachiisa. Ameen. 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 Kanaafi lolli sun nagaanaa ta'uudhaan xumurama jechuudha. Nagaanaa ta'e naan jarri dhumu waan ta'eef barbaadaa waan ta'eef sabooda mootummaa bara baraa keessa gallatte. Mootummaan bara baraa immoo yerootti jal'oonni du'an yerootti cubbamoonni du'an Addaamii jalqabee namni du'e hundumtuu yerootti firdi adii yookaan immoo barcuma adii Kiristoos fuuldura dhaabatudha. Saba koona ilaalaa na dhaggeeffadhaa. Hundi keenya waan har'a hojjetaa jirru qabannee waan har'a facaasnu hundumaa haammannee qabannee dhoksaa tokko malee fuula hoolichaa dhaabachuu jirra. Inni gaarii hojjetu namaa hojjetu inni nama nyaachisu inni nama nyaatu hundumtu inni malaammaltummaa hojjetu inni nama ajjeesu inni nama oomishu hundumtu akka hojii keenyaatti hundi keenya kaasuu keenyatti baattannee fuula isaa dhaabanna. Fuula leenca Yihuudaa jalaa miliquun hin danda'amu. Gaafa sana ofii dubbanna. Kanan hojjennee dhufe jenna. Warri re'oonni gara bita koo, warri hoolonni gara mirga koo goraa'edha. Hoolonni gara mirga isaa dhaabatu. Re'ootatti kan fakkeeffaman cubbamoonni jal'oonni har'a nuu mijateera jedhanii kan waan barbaade hojjetan gaafa sana gara bita isaa dhaabatu. Namni hundumtuu akka hojii isaatti gaafa sana kennaa isaa hin argata. Ameen. Waan facaasaa jiru hin hammanna. Gaarii facaasaa jirta tanan hin haamta. Namni har'a yoosii arguu baate, biyyi har'a yoosii dubbachuu baate, waan ati gochaa jirtu har'a yoo nama jalaa dhokate, fuula hoolichaa duraan dhokatu gaafa sana. Waan ati facaafatte tokko namaan gatii keessii kenna Yesuus gaafa sana. Ameen.
warri isaanii mijatee akka barbaadan ta'anis gaafa hinuma hamma namni ga'e galanni isaa haa ta'u. Warri wanni kun gara seexanaasa isaaniif qophaa'e dhaqaa yeroo jedhaman isaan gara abidda gahaannam gaafa dhaqan. Hoolonni warri waan gaarii sirraa qaban yerootti badhaasa isaanii fudhatan gaafa sana jechuudha. Gaafa sana nan hawwaa. Guyyaatti namni hundumtuu badhaasa isaa fudhachuuf fuuldura isaa dhaabatu. Ameen haleluuyaa. Inni hiikeef inni ciisee irra wal fakkaata gaafa sana waliin fakkaatu. Inni waldaa kiristaanaaf dhama'uuf inni dhamaane har'a tokkuma har'a garaagarummaan hin jiru. Sababiin isaa har'a badhaasi hin kennamu har'a waa tokko iyyuu hin jiru. Guyyaa sana garuu inni fiigeef inni ciise tokko miti. Inni dhama'uuf inni dhamaane tokko miti. Guyyaa sana akka fiiddetti gatii dafqa kee gooftaan sii kenna. Akka waldaa kiristaanaaf dhamaatetti, akka lubbuu barbaaddutti, akka namaaf kadhattutti, akka tajaajilaaf fiiddutti, akka waaqeffannaaf fiiddutti, ila gooftaa kana hojjedhee dhufe jettee dubbachuun sin barbaachisu inni ofii isaatiyyuu beekaadha. Ameen jedhaa. Kanaaf guyyaan sun guyyaa badhaasaati. Qajeelotaaf guyyaa badhaasaati. Jal'ootaaf guyyaa hamaadha. Guyyaatti gad darbatama waan. Waa gargaaru waaqa. Badhaasaan xumurama jechuudha. Edda badhaasi kennamee booda gara jireenya bara baraa lafa haaraaf waaqa haaraatti galla. Harka keessan ol kaafadhaame. Yaa Waaqayyo jedhama. Yaa Waaqayyo. Kana nan dhowwatin jedhama. Biyyi lafaa jedha. Foon koo jedha. Seexanni jedha. Nan sossobiin jedha. Har'a na dammaqsi jedhaani. Waan ana haasa'u hundumtuutti walii miti wangeela. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa Yesuus maaliif dhufa ture jenneetu wantoota muraasa kaannee irraa tokko abbaasaa kabajuuf jedhee kenne. Abbaasaa kabajuudhaaf sababiin isaa akkuma aadaa keenyaattu waan abbaan keenya jedhu fudhanna aadaa Yihuudootaa kee ture waan ta'eef yeroo sana abbaa kootu beekaa ilmis ergamoonnis hin beeka jedhe miti kun tokko aadaa isaanii kabajuudhaaf lammaffaa irratti immoo namoonni Yesuusii guyyaa dhufa isaa yoo beekanii har'a waan barbaade hojjedheetan borqalee jijjiirradha waan jedhaniifidha. Gooftaan akka maalitti nu fayyade? Dubbata amantoonni akka maalitti dhufa? Akka hattuutti dhufaa. Hattuuni yaadamichoo sa'aatii torbattan dhufaa na eegeedhee dhala yaan barreessaa hin bilbilaa namaaf. Namni hattuu dhufee mataa riba sa'aatii 6-7 keessa baay'ee rakkisa namni dammaqu waan ta'eef hattuun mataa ribaarra dhufti. Dhufi gooftaa akka kana qaba. Yeroo namni dagatu dhufu barri kun immoo bara namni dagatedha. Barri kun yeroo kamiyyuu caalaa yeroo amantoonni rafanidha. Haa dammaqnu hin beekamu yeroon isaa. Kan biraanii akka hattuun jedhu kun dhoksaadha. Dhoksaatti dhufa. Namoonni baay'een kan itti walii galla waan ta'eef gaafa ol butamuun sun mul'ataa miti guyyaa sun yookaan akka Yesuus qilleensarraa mul'ate biyyi lafaa hin agartu. Kan argu qulqullootadha. Qulqulloonni ol butamuuf qophaa'an guyyaa sana malakata waaqarraa dhaga'u. Ameen. Akkuma Tasalonqee keessaa dubbisnee jalqabne hangafa ergamootaa malakata dhageessa jedha. Malakata sana kan dhaga'u warra dammaqeen. Qulqulloonni hin dhaga'u. Uffanni isaanii jijjiirama. Foon uffanni kun hin geeddarama. Akkuma teenyutti mana manaatii saddeet ol baanama. Tarii guyyaa sanbataa akka kanaa yoo ta'e namoonni as keessaatii ol butamuun qophaa'an keessaa shuf jedhanii soqqochu. Warri bira ta'an hin argan. Maal ta'a wayittan wayyaa isaanii dafa. Wayyaan uffannee deemnu kun dhufaan hin deemu. Ameen. Baay'ee masaan jannaqamedha. Wayyaan ati uffattee jirtu yoo dhaqu gaafa sana. Sababiin isaa wayyaan kun kan biyya lafaa waan ta'eef. Wayyaan biyya waaqaa wayyaan biyya lafaa tokko miti. Eeliyaasiin ganaa isinitti agarsiisa. Eeliyaas gaafa ol butamee uffanni isaa maal ta'e? Lafa bu'ee miti dheera. Uffata isa kanaan fudhatee nan deema.
uffati lafa buunaa keessaa isa godhate. Namni hundumtuu akka ol butame kan beektan gaafa inni tokko sin agartanis. Namni lafa jiru gaafa inni deemu sin argu. Otoo wajjin nyaatanii, otoo konkolaataa keessa wajjin taa'anii, otoo wajjin waaqeffatanii ta'uu danda'a. Gaafa sana hin beeku. Kanaaf uffanni namichaa bachuma irratti hafa jechuudha. Ilaaleetuma biraa dhaba namni. Ilaaleetuma biraa dhaba. Mana keessaa dhaba, konkolaataa kee dhaba, waldaa kee dhaba. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Keessaa si hambisii Waaqayyo. Garuu immoo gooftaan namni lama keessaa nama tokko, nama lama keessaa nama tokko jedhee fakkeenya nuun kaaseera waan ta'eef hundi hin butamu, warra qophaa'e duwwaa butama. Kanaaf iyyina. Kanaaf iyyina. Kanaaf waldaan iyyiti. Kanaaf tajaajiltoonni iyyu. Warra qophaa'e duwwaatu ol butama. Kanaaf nama si bukkee jiru qabii qophoofteetta jedhaani. Qophoofteetta. Ammatu gooftaan dhufee maal goota jedhaani. Ammatu gooftaan dhufee maal goota. Gaaffii guddaadhaan sababiin isaa assaayimentii baay'ee qabna. Nutu mana keessaa diidaa waan hojjetaa jiru baay'ee qabna. Waan harka keenya irraa hin finne. Gooftaan dhufe. Qoy meeqana sirreeffadhaa jechuun hin jiru gaafa sana. Sokkuudha manni nu haa gargaaru. Waa'ee cidha Israa'elootaa kana amma deebi'u baay'ee bal'aa waan ta'eef gaafa cidhaa waynii qabatee dhaqasiniin jedhee gaafa kaadhimmatu dhaqun waynii kana hin obaasa waynii dhugdeetti waynii qammasta jechuun kaadhimamteetti jechuudha. Kaadhimamteetti hannamaatii misirroo namaatii jechuudha. Qorontoos 2:11 immoo akka misirrootti gooftaa Yesuus Kiristoosiif isin kaadhimmachiiseera ani isiniifan hinaafaa jedha Phaawulos. Isiniifan hinaafaa jedha. Sababiin isaa misirroon kaadhimamtee of eeggatti, maqaa ishee eeggatti, uffata ishee eeggatti, amma guyyaa cidhaa sun ga'utti maqaa tokko malee jiraatti. Misirroon Kiristoos anaaf sidhaadha. Maqaa sinii gala misirroon Yesuusin Yesuus takka adda hin baane. Erga kaadhimmatee booda isheen kaadhimamte abbaa manaa ishee yaaddi, isa boritti heerumtu yaaddi. Yeroo hundumaa misirrichis immoo ishee yaada. Yeroo hundumaa sagalee ishee dhaga'uu barbaada. Yeroo hundumaa isheedhaan bilbila. Walii yaafatu quba wal qabu. Ooltee bultee walii quba qabu. Anaaf Yesuus akka kana ta'uu qaba. Ameen. Akka durba kaadhimamteetti of ilaali. Yesuus yeroo hundumaa waa'ee kee yaada. Ati yeroo hundumaa waa'ee isaa yaadi. Yeroo hundumaa sagalee kee dhaga'uu barbaada. Yeroo hundumaa maqaa isaa waami. Argitanii? Yeroo hundumaa maqaa isaa waamna. Yeroo hundumaa kadhanna. Yeroo hundumaa nu dhagaa. Abbaa bira taa'e waa'ee keenya yaada waan ta'eef gaaf tokko dhufee nu fudhata. Ameen. Cidhi isaanii fi dhufi gooftaa wal fakkeenya qabaa jechuudha. Wal fakkeenya qabaa jechuudha. Egaa milikkita bara dhumaa jenneetu takka laalleerra kanarraa xinnoo ishee dabaleetan waa'ee raapcharii yookaan ol butamutti darba. Milikkita bara dhumaa karaa sadii ilaaluu dandeenya. Salphimee olaalle garuu tokko Israa'eliin maaltu laallata? Dhufaatii gooftaa kan mirkaneessu. Waldaa kiristaanaa maal ilaallata? Warra bakkee jiranoo maaltu laallata jennee wantoonni baay'een gara xumuraatti dhufaa jiru. Wantoonni baay'een gara dhumaatti dhufaa jiru. Gara xumuraatti dhufaa jiru. Hin ilaallamee tokko tokko. Inni tokkoffaan milikkita Israa'el ilaallatu ilaaltan deebitee ijaaramuu isheeti. Deebitee ijaaramuu ishee bara 1948 Israa'el biyya jedhamtu kun deebitee dhaabbatte jenne. Deebitee dhaabbatte. Hisqeel 38 kana hin argattu. Erga isheen dhaabbatte immoo maaltu ta'e jettan lola walirraa hin cinne. Amma irraatti Israa'el takka lolli irraa cite hin jiru. Loluma kee jiraatti lolli. Isheenis hin hirtu, isaanis hin hidhan. Inni sadaffaan hadoodummaa isheeti. Hadoodummaan ishee maalidha wayyeettan? Yesuus Kiristoos eenyuun fayyisuu dhufe jalqaba. Eessa keessa dhalate? Yihuudoota keessa dhalate. Isaaniin fayyisuu dhufe. Gara saba koo jedhee dhufe. Isaan immoo no. Ati kan keenya miti jedhan isaanii. Nuti kan barbaadnu nama kolonii Roomaa jedhaa nu baasuu barbaadnaa jedhan isaanii. Yeroo sana kolonii jala jirti jarri. Kolonii Roomaa jala waan jiraniif bartoonni mataan isaanii anis hin dhibu. Yesuus duukaa deemu malee isaan beekan bira. Phexros fa'aa Yesuus duukaa deemu malee Yesuusin hin beekan. Elaa kana ani masiidha. Phexros inni ati masiidha jedhallee Yesuusin hin beekan. Yesuus maaliif akka dhufe hin beekan isaan illee. Maaliif?
hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 natti fakkaata. No. 4 natti fakkaata. 4 6. Yoo mootummaa deebifta jedhanii gaafa turan yeroo Yesuus du'aa ka'uu Yesuus godhanii kana gaafatan. Mootummaa yoo nuu deebiste gaafa Yesuus nama 6,000 nama 5,000 biddeen nyaachisa lafa onaa irratti buddeen nyaatanii quufanii jirru sun Yesuusin jedha dhokataniidha. Yesuusin qabanii maal godhachuu turan? Mootii godhachuu turan. Siniin gala. Ela Yesuus Kiristoos buddeen meeqa? Buddeen 5 fi qurxummii lameetti nama meeqa nyaachiseera? Nama 5,000 dhiira duwwaadha sana. Dubartiin hin lakkaa'amne. Dhiira duwwaadha. Haadha manaa qabaatanii 10,000. Ijoolleen lama qabaatan meeqa taati jedhu 20,000. Na baay'eedha kan nyaate gaafa. Taada mootii akkasii maaltu biraa fare? Jarri hojii jaallatti waan ta'eef bor yoo Yesuus mootii ta'ee fi ammas buddeena 5 fudhattee dhaqxee jechuudha. Buddeena 5 fudhatanii dhaqanii Yesuusitti qabu, Yesuusin baay'isaa, isuma nyaatanii jiraachuu barbaadan. Kanaaf dhoksaatti Yesuusin qabanii mootii godhachuu turani. Inni immoo jalaa miliqee sokkeedha. Qabanii mootii Israa'el gochuu turan. Mootii lafarraa. Jarri kaayyoon isaanii Masiihii yoo dhufu bilisa nu baasa. Mootii lafarraa nuu ta'aadha. Yesuus immoo gaafa dhufe mootii lafarraa miti inni mootii waaqaa lafaati. Ameen. Kanaaf jedhama. Inrii kan jedhamtu jirti. Inrii suni hiika qabdi afaan Ibrootaatiin fannoo Yesuus irra kennitu mataa isaa irratti mootii Yihuudootaa jechuudha. Mootii Yihuudootaa jechuudha. Yihuudootatu mootii keenya jennaan Yesuusin addeessuu jedhaniitu Phiilaaxoos immoo mootii Yihuudootaati ati jedheetu akka foggorraa wayiiti waan isaan isaan barreessan. Inni garuu mootii waaqaaf lafaadha. Ameen. Hin barre jira. Jarri mootii lafarraatti ilaalu Yesuusin. Inni mootii waaqarraa ture. Kanaaf edda Yesuus mootii ta'uu dideeti jarri kun waa yaadani ammas. Mootiin isaanii seerri Musees kan jedhu diinni kee yoo ilkaan sirraa cabse atis maal godhe? Ilkaanuma isaa maal godhe? Cabsiya. Seera Musee ijji ijaan ilkaan ilkaanii ija si jaamsinaan ija jaamsi jedhan sana. Ajjennaan ajjeesi jedha. Kaballaan kabale jedha. Yesuus immoo gaafa dhufe kee diina kee maal godhe? Jaalladhe. Nama si ari'atoo kadhadhu. Yoo asiin si kabalan maal godhe? Asiinoo itti qabe immoo kabalee. Ajaji Yesuusii jaalalaa inni. Yesuus mootii jaalalaa. Diina kee jaalladhe. Inni isaan eeganii isa diina isaanii jaalatudha. Inni dhufee isaan argan ijaan immoo isa diina kee jaalladhu jedhu. Waa'een isaa bitaa namatti gala. Kanaaf namoota baay'ee baratanitti waa'ee Yesuus bitaa gala. Anaaf siiruu Waaqa nu gargaare. Pirinsipilii biyya lafaaf kan Yesuus tokko miti. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen jedhaa. Kanaaf jarri kun ati kan keenya miti jedhaniitu Yesuusin fannisanii. Yaa'anii Yesuusin maal godhanii? Isa fannisan. Maal jedhatti kufan jechuudha saboota? Hadoodummaa jechuun isa kana. Nama sii dhufe, nama siin gargaara jedhu ofirraa dhiibuudha hadoodummaa. Hadoodummaa keessa galan. Hamma har'aatti hin dammaqne jedhu. Googilii goota ilaaluu dandeessu Israa'el keessaa Jiwishonni Yesuus Kiristoosin Masiihiidha jedhanii kan fudhatan only 1% something. Persentii 99 Yesuusin hin beeku. Jiwishii ta'ee namni Yesuusitti amane dinqiidha isaaniif. Maaliif? Masiihiin kan biraa ganaa dhufa jedhanii eegaa jiru. Masiihii sana simachuu qophaa jiru. Masiihii isaan eegan dur Masiihii sobaati. Masiihiin keenya takkaa dhufeera. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Hadoodummaa Israa'el. Kun rakkisti. Kan biraa mana qulqullummaa ijaaruu isaanii jenne yeroo darbe isinii kaaseera kana gaafa manni qulqullummaa ni dhumaa ijaaramu sana goromsa aarsaadhaaf qophooftu diimtuu qulqulluudha jedhamti. Amma wanaatti diqaalomsuudhaan amma reefu bira ga'aniiru. Reeta heeffariin kuni aarsaa guyyaa sanaati jedhu. Aarsaa guyyaa Masiihiin isaan eegan sun dhufee mana qulqullummaa ijaarame keessaa barcuma dhaabbatee taa'u.
masii keenya dhalate jedhanii Israa'el kan gammadan. Dhumarratti waggaa 3 fi ji'a 6 booddee akkuma isiniin jedhe maal jalaa ba'onne gaafa masiihiin isaan eeggatan sun soba ta'ee argan waa inni ajjeefne sun dhuguma masiihiin isa jedhaniidha. Zakkaariyaas keessa akka nama mucaa hangafa jalaa du'ee boo'utti ganaa Yesuusiif boo'uudha isa. Hin beeka nama waan ta'e. Akka nama mucaan jalaa du'e ganaa masiihii isa fannisaniif boo'uudha. Masiihii isa fannisaniif. Kanaaf gaafa sana kan isaan qopheessan Israa'el amma awwaajaa jirti kan arganneerra goromsi aarsaa jira jedhu iddoo manni qulqullummaa garuu hin argamne maaliif masgida Omar jedhamutu achirra jira. Masgidi kun garagaansa warqeedhaan shaffanamaadha. Iddoo baay'ee bareedaa istiraatejik pilaaniidha iddoon sun isiniin jedheera. Sababiin isaa Nabii Muhammad Boraaq ishee jedhamtu gaangeessaa yaabbatee achumaa ka'ee waaqarra ga'ee waan achi ka'ee jiru ilaalee deebi'ee yeroo sana dhufeetu ijoollee hin jedhamne isaan jedhu. Kanaaf iddoon inni itti barrare sun iddoo Nabii Muhammad irra dhaabatee ol tokkee sun isaaniif iddoo ishee isaanii. Iddoo sana gadhiisuun barbaadan. Kanaaf achirratti masgiida ijaara. Israa'el masgiida sana akka barbaadde diiguu dandeessu magaalaa ishee keessa jiran. Masgiidi sun lola guddaa uuma. Lola guddaa fida. Edda masgiidi sun achirraa ka'eetu manni qulqullummaa achirratti ijaarama. Amma kan rakkoo ta'e mana qulqullummaa ijaaruudhaaf diizaayiniin isaa qophaa'eera. Diizaayinii isaa qabani. Buufadhee qaba. Diizaayiniin yeroo sana mana masiihichaaf qophaa'u sun fixaniiru garuu iddoo sana duwwaa qophee ishee eegaa jiru. Lafatti kana lolanii fudhachuudhaaf. Tarii lolli isaanii kana fakkaata nama isaan gaggeessan sun. Iddootti gadhiisisuu ilaala. Araboota hundumaa yoo mo'atan. Kanaaf hin jennu milikkita waldaa kiristiyaanaa keessa jiru jennee milikkita waldaa keessa jiru jennee isa jalqabaa jaalalli namootaa maal ta'a jennee jaalalli namootaa maal ta'a jennee horii torbee jiru qabbanaa inni miti qabbanaa tun ta'e nama maal ta'e amma hinuma qorrii diilaayera diilalladha nama qabbanaa irrayyuu diilaayera maaliif namni wal jaallachuun jaalalumtu waan jedhamu yeroo itti amma baay'ee man jirre namatti fakkaata jechuudha waldaa keessaa yoo badeera. Jaalala kana kan balleessu maal yookaan tokkoon ofittummaa mana bakka selfishness qabna yeroo kana namni ofumaaf jiraachuu bichaa barbaada. Qaala'insi jireenyaa sammaateera. Sababa qaala'insa kanaaf namni ofittummaadha of jiraachisuu waan barbaaduuf obboleessa kootiif kana ta'u innis akkuma koo dhala qaba akkuma koo namadha akkuma koo mana qaba akkuma koo jiraachuu barbaada hin jedhu amma yoo barbaade namicha chiitu gangaladee du'e dhimma qabu ni taa'e akkuma obbolaa Yoosef galaama Yoosef fidee sana taa'anii nyaatu keessa buusanii jedha. Boolla keessa isa buusaniitu galaan ni fide immoo maal godhu taa'anii nyaatu. Inni galaa isaanii fide isaan garuu obboleessa isaanii sana boolla keetti ilaalaniitu utuu nachi keessaa iyyuu maaloo nan ajjeesinaa jedha. Isaan immoo taa'anii galaa isaa nyaatu. Amma yeroo immoo kanumadha. Isa du'aa jiru dhiisee namni taa'ee nyaata. Du'i namaas kolfa amma rakkinaan qaba. Namni du'ee rakkinaan qaba amma meeqatu du'eedha malee. Meeqatu du'eedha. Jilmaadhaan du'uu barre waan ta'eef. Kanaaf namni garaa waliin laafu, namni garaa waliin dhiibu, jaalalli waldaadhaa bade, bakkeerraa bade kun milikkita maaliiti? Milikkita maaliiti? Jaalannee miti maalidha kun milikkita maaliiti? Bara dhumaati. Gooftaan akka jedhe Maatewos 24 bara dhumaatti namoonni hamminatti goruu kan of jaallatan ta'uu jaalalli namootaa maal ta'an jedhiin qabbanaa milikkita bara dhumaati. Isa dura wajjin nyaatu amma kunoo ilaalaa amma akka durii namni wajjin hin nyaatu jechuudha kun milikkituma isaa jiru. Waa gargaara waaqayyo. Qaayee isaa yoon keessa oolen ta'u kun qaala'insa jireenyaati kun qaala'insa jireenyaa. Egaa milikkita raajota sobduu jenne bara dhumaa keessa raajonni sobduun hin qabu hin jedhe biyya keenya keessatti inni kun amma raajonni sobduun yeroo isaan akka bokkaa yandoo garrooba waan ta'eef anaafati argaama oolla kunnuufi baay'ee haaraa miti kana isin barsiisuun waan isaan godhanis beektu kan isaan godhan hundumtuu karaa argatan nama walitti qabame argannaan isaa waa'ee maalii haasa'u nama walitti qabame argannaan jarri maal haasa'u waa'ee birrii haasa'u.
innoo isheen dubbisanii wangeela iddoo mi'ooftuu ishee beekusaan ishee kana nu dubbisanii bakka iddoo aarsattii kana ijaarraa bakka kana goonaa jedhanii maal godhu birrima bakka elmuudhuma isaa sa'aatti qabatte nu gargaaru waaqayyo oboolchaa isinis amma kan rakkina fide saba keenyadha inni nu ittiin nu isaaniin galu isa kan isaanii gala nama baay'ee fayyadoo hin ta'u maaliif akka ta'e hin beeku maaliif sammuu namaa akka doodi'an hin beeku maqaa Yesuus caalaa zayitiitti amanan maqaa Yesuus caalaa zayitiitti amanan waldaa keessatti warri guddattan beektu namni dhukkubsatee tajaajiltoota naa waamaa naaf haa kadhatu jedha naa kadhadhuu namaan harka narra kaayii naa kadhadhuu jedha namni dur amma namni dhukkubsatee jennaan namni cabee jennaan gandarra olii gadi fiigee maal barbaada? Kisaaraa keenya dubbadhaa salphina keenyadhaaf maal barbaadna? naa kadhadhuu miti kadhatachuus hin dandeenyu naa kadhadhuu na feeramma zayitii qabduudha man zayitiin jiraadha waaqayyo waa gargaaru jiru kisaaraadhaan kun banneerraa zayitiin maqaa Yesuusiin bakka bu'e zayitii Yesuusiin nurkaa balleesse maqaa Yesuusiin kan waamu hin oola jedha wangeelli maqaa zayitii kan waamu zayitiin eessa yoo dhufu irratti kadhatamu haa dhiisu waan ilma koo miti garuu zayitiin maqaa Yesuusiin bakka namu ameen torbeen hin deemani waan ta'eef galata waaqayyo torbeen iddoo biraan jira waan ta'eef rakkinni hin jiru zayitiin maqaa Yesuusiin bakka namu Ameen. warri itti amantan ameen jedhadha Ameen. warri zayitiin bakka Yesuusiin si dhiibu immoo waaqa tolfamaadha gadi baasaa waaqa tolfamaa kana gadi baasaa xonqolaa kana gadi baasaa ameen tolshadha wanti xonqolaadha ganama ka'ee Yesuusin jilbeenfatee kadhatu ganama ka'ee mana isaatti suuqii isaatti zayitii gargaarsuu maali ganama ka'ee wangeelan dubbifatu namichi ganama ka'ee jilbeenfatee kadhatu namichi zayitiin tirkatee jiraatu indee salphinni kana caalan jiru kun siistama seexanaati wangeela nurkaa buuse Yesuusin nurkaa buuse waa gargaaru waaqa kanaafi otuma guutuula kennama ta'ee wangeeloo tola fudhattanii tola maal godhaa jedha kennaa jedha tuma tola kenname ta'ee zayitii 2,000 bitaa namni bulchuudhee xinnoo tokko dhuguma siniin jedhama waama nama jedhudhaaf 500, 5,000, 1,000 barbaadan waaliinsaas wal caala zayi raajicha bira dhadhee fudhattee gatiinsaa guddaadha waaqayyo nu haa gargaaru kun dhaloota hadoochi dhaloonni akkan kadhanne godhe dhaloonni wangeela akkan dubbifanne godhe kanaafi jecha raajii amana malee jechi Yesuusin amanu amanan raajichas dhaabadhaa bulaa miila tokkoon dhaabadhaa otoo jedhanii miila tokkoon dhaabadhaa oole miti gumana kottaa gaaratti baanee kadhanna jedhee namni halkan guutuu mucaasaa gatee gaararra bulu waan namichi godhe hundumaa godha everything in commercialize ni tokko guyyaa tokko miidiyaa isaatti akkasidha yeroo asii baatan balbala irratti biyyoo kumtaala lama sidee qopheesseera ayyee gurra kodan beekan miidiyaa qaba nama kee biyyoo kumtaala lama barrii irratti fudhattanii galtanii mana kee keessa facaafattu biyyoo dhaqee ammaaree gurguraa jechuudha lama kanaa fuudhee sitti gurgura carqee kukkutee gurgura irratti kadhatamee yeroo darbe sadii qulfii qarratee gurgura iddoo makiinaa namni bitatu wal dorgomutti sitti namni makiinaa ni mazaase waan ta'eef galata waaqayyo qulfii bitanus hin qabnu ammas qulfii manaa miraakil monii yookaan immoo iteenni wayiifaa kan gurguran jira iteenni qarratsanii iteenni kee bitatta iteenni sana gaafa bitattu manni kan keeti konkolaataan kan keeti kan biraa neemin dekileemiidha neemin dekileemiin immoo hin waamta kan kee ta'a
jecha amantiidhaan waama. Fooqii tokko gamatti agartee fooqiin kun hankooti maqaa Yesuusiin jedhi. Hankooti. Fooqiin abbaa qaba. Namichi lafta ijaara jedhee gaftee ijaara ammayee ijaara barbaade yoo ati garuu mana keessa as keessa shaakee dhaabatee fooqiin gama sana maqaa Yesuusiin kan kootu. Utuu akkasitti nuu taatee maawajii laffaan maawajii baranna. Maawajii nagdii namni halkanii kee rakkate. Feekiidhaan. Kan isaan godhan baay'ee isaan mul'annasin. Iskiriin isaanii jala immoo akkaawuntii isaanii jira. Sitti tifalligaallee inni 30 miliyoon. Qoy namichi tokko dhaqee namni birii tokko hin qabne 30 miliyoon naaf galuu jedha dhaabate. Na ajajeedha. Gaajin dhaabate 30 miliyoon sii galeera. Ofii isaatii immoo birrii 10 hin tuffatinaati akkaawuntii qotinaa gashaa jedheetu achi jalatti barreeffata. Namicha abbaa amantii raajii 30 miliyoonii kan namaatti gashu. Asatti gashu. Otoo nama hojjetatee kan isaa maaliif kadhatan? Akkaawuntii samaa barreeffata. Kanaan feekii akka ta'e bara. Raajoon Afrikaa baay'een isaanii akkasumadha. Wal jalaa baruu jala. Kitaaba isaa qaban. Nama ofii isaa kana gochaa ture deebi'ee dhufe. Hattoota waldaa kiristaanaa kan jedhu irraa dubbisaa. Siistama isaanii ittiin hojjetan raajoon Afrikaa hundi isaanii tokko. Warra biyya keenya tokko hundi isaa. Siistama tokko qaban hundi. Hin qayyaran illee. Tokkumaan hojjetu hundi isaanii. Waa gargaara waaqa. Waaqa. Konkolaataa bareedaa oofnaan, mana gaarii qabaannaan, amma immoo riil isteetii ijaaraa jiru isaa. Amma riil isteetii ijaaru, amma isaan biizinesii keessa gala deemu. Waan gurguddaa hojjetaa jiru isaan isaanii. Sabni dhaqee waa tokko hin qabne kun. Sabni dhaqee tiraanispoortii ittiin hin galullee hin qabne waan qabu hundumaa achitti arraaggafee galaa jarri ittiin ol ba'a. Kun wangeela sagadaa miti wangeela nagadaati. Nu waa gargaaru waaqa. Kanaafuu carraa argatanii maal barbaadu jarri? Kanan qabdu taanaan dhimma kee qabatan. Jara tokkotti natti hima buqqaaniitu naqamtetti buqqaanii dhufanii waldaa isa tokkodha fudhachaanii buqqaatotatu dhaqaachi. Warri buqqa'e immoo sila birrii qaban miti dhima. Waan kennanii qaban isaanii gargaaru malee. Na waldaa isaa keessa kan guutee buqqaatotadha waan godhu dhabe namichi raajichi. Jarboota akkasnaan jira warra dhaqee. Maal kana maaltu xaraginatti fide inni jala raddaati profeetiin immoo raddaat profeetiin immoo makiinaa sitti fide raajii jedhame buqqaanii dhufan jechuudha. Nu arrabsee jedhame baga sin arrabsee jedhe galaa waldaa sirriin dhaqanii fidasa. Kanaaf isaan karaa argatan nama saamuu malee lubbuu namaaf dhimma qaban. Lubbuu namaaf dhimma qaban. Saba koo dammaqaa. Tarii isin akkas tartaniif kana caalaa yoo beektu ta'a dammaqaa isin gaafata. Kaleessa si nyaateera si ga'a. Gara wangeela dhugaatti deebinu. Ameen saba koo. Baay'een isin jaalladhaa. Gara wangeela dhugaatti deebinu. Yoo isin quuqete immoo naan dhiisinaa qaba. Naan dhiisinaa qaba. Waan saree isinitti hime waan ta'eef dhiifama naman gaafadhu kanarratti dhugaa. Gaaf tokko isinii gala. Waldaa isaanii keessatti ani isin dhibu wanti maqaa soddaa ta'e immoo qulqullummaadha. Qulqullummaan ni waamamu. Namni qullaa'e waliin jedhu hin jiru. Namichi ofii isaatti qulqulloomne maal qullaa'e? Sareen hudduu madaa hin butoo jedhan miti. Sareen hudduu mataa yoo duute maal ta'a? Asii madaadha. Ennaan asii dhukkuba. Kanaaf hin gururii achumatti malee hin gururii. Qulqullaa'e yoo jedhani. Inni wajjin dhuguu inni wajjin ejjechi kee jiru. Baay'ee jiru waan ta'eef akkatti qulqullaa'e jedhu qabu dandeessu. Kanaaf inuma ceedhaadha. Hinuma nyaanne inuma dhaallaa malee hin qulloomnaa hottaan jedhama. Eenyu qullaa'e nama qulleessa. Nama qullaa'etu qullaa'e namaan jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jibbinaas nama qullaa'e jedhe nama rakkisu. Nama qullaa'etu nama qullaa'e namaan jedha. Isa xurii ofirraa miicceetu uffanni kee xurii qaba namaan jedha. Inni ofiisaatii fuula dhiqatiin gadi bahee fuula dhiqatu isiin hin jedhu. Waa gargaaru Waaqayyo. Ameen.
Al tokko dargaggummaa nutti dhufeennaan farsoo dhunna ture. Guyyaan sun gabaadha. Inni tokkos farsoo dhugeerree anis dhugee walitti dhufne. Eenyutu dhugee jedhe tokko gidduu keenya. Mee wal fuufadhaa jedhe. Amma inni dhugee wal fuunfatee. Kanaafi baay'inaan jarri qulqullaa'e jedhanii warra achi dhaqanis immoo waa'ee qulqullummaa warra barbaannedha. Kana barbaade qulqulluu madaqaa. Finceetaa masaa kana dhaga'ee garaa guddatee gadaa isaan wangeelli kan waa gargaaru waaqe. Baay'een isin gabache. Iddoo sana maqaan qulqullaa'e jedhu maqaan mootummaa Waaqayyoo haasa'u hin jiru bakka. Waama lafarraa kana qulqullee makana haadhaa oltee galtaa. Nan nyaata nan dhaalachaa mortaa gaafa gadi baatuutu jiru. Gaafa mana keetti galtuutu jiru. Achi keessattuu waan nama ol ba'ee gubbaa sana gahee nama fakkaata. Achi gadi banaa namtu jiru. Galaatiin ulaalaa mana keessan galaatiin waa tokko jiru. Wacaa biyya jaallatu jedhu. Kiiboordiidhaan gurra nama duuchaa'u. Raajii tokko dubbannaan faarfataan hin faarfataa waca bakka. Hundumtu quuquu jedhamni kaan hin siista. Ta'uulee wal uwwisiisa macheessee gadi. Diraamaa hojjetanii nama boyyomsuu danda'a. Diraamaa. Inni cabeedhanii faashaatti jedhanii jiranis sobadha. Inni hundee lubbuun keessan jiru jedhanii baatanii sireedhaan dhufanii sobadha. Namoonni diraamaa kana hojjetaa turan faana dhaga'eera warra hojjetanii wal lolanii achii baanis nutti himaniiru. Baay'ee isaanii raajota qabne keessaa jiru. Warra kana godhan jechuudha. Namoota jira kan iccitii kana hojjetan birriin hin kaffalamaa fi dhukkubsataa ta'ee dhufa sireedhaan baatamee dhufa cabee dhufa uleetti rarra'ee dhufa rakkinni tokko hin jiru namni hundumtu footooshooppiidha. Baay'ee saachaan jiran raajota hundumaa hin farra jiru raajota hundumaa jechaan jiru Waaqayyo isaan kaase jiru Waaqayyo isaan eebbisu an of eeggatan jiru baay'een isaanii garuu feekiidha. Baay'een isaanii garuu du'a akka inni jedhan sobadha baay'een isaanii. Al tokko jimma keetti bakka gulaata namoonni intala wayii hidhii ishee kana dibattee mataa ishee tolsattee uffata ajaa'ibaa uffattee saaxinii kee teesse. Saaxiniidhaan baatanii wal gaggeessan. Saaxinii bareedaa tokko. Haan nama du'e hin beeknuun. Saaxinii keessaa namichi gaafa kaasu intalli uffata ajaa'ibaa uffattee mataa ishee sirreeffattee hidhii ishee dibattee achi keessaa ta'a. Maal akka itti du'ootuma ta'e ishee. Tuma ta'e akka itti du'u ishee akka ta'u. Namni akkasii. Of gateetuma ta'ee waan barbaade jedhee waan barbaade biratti jedhee maal namni du'u wallalle. Kanaaf achi keessaa kaasanii kanaan nama fayyadamsa. Kolfa ture yaa tokko wanti miidiyaa irratti isaan godhan jedhu. Kanaaf footooshooppiidha baay'een isaa dhugaarraa kan fagaate isaan hojjetanii diraamaa isaan ittiin nama fayyadamsan Waaqayyo nu haa gargaaru. Gooftaan raajota sobduudhaa fakkaadhaan jedhe Maatewos 7:15 maal uffatanii dhufu jedhee gogaa hoolaa uffatanii dhufammaa kan madaalaa isheen kuni akka rikeessi ishee hoolaa isinitti argamaa jiru kana fakkaatu jedhu isheen kun amma rikeessi ishee hoolaa karaa jedhaa yeeyyiin durun gaafa waldaa kee bultu immoo suufii uffattee wangeela ishee qabattee dhufte jechuudha. Amma kun hoolaa filtire hoolaa finilti immoo hoolaa finilti achi baafattee hoolaa gudii gooti bakka. Barsiisota sobaa jedhee kan waa muraasanitti hime barsiisni sobaas akkuma kana raajota sobduu kana ka'ee jedha Timootewos 2:3 Phexrosis kana dubbateera. Barsiisonni sobaas akkuma raajotaa sin gidduu jiru jedhe Phexros. Isaan kun immoo hawwii namootaa lallabu. Hawwii namootaa. Fakkeenyaaf gabaadhaan hin lallabu jechuudha. Gabaan si'a namaa irra jira. Namoonni si'a namaa barbaadu.
kana qoratamai. Namoonni shaampuu maal barbaadu? Shaampuu barbaadu. Baadiyyaa wal akkan immoo namoonni baadiyyaa maal barbaadu? Maal yoo jedhu? Amma nageenyatiin jiru waan ta'eef waa'ee nageenyaa lallabu. Hafuura qulqulluu irraa fudhatu kun taanee maal namaa fudhatu? Hawwii namootaati. Namoonni maal hawwaa jiru? Ta'uu lallabu. Bara dhumaatti waan isaanii barbaadan namoota isaan barsiisan maal godhu Phaawulos? Walitti sassaabbatu waan isaan barbaadan kan lallabu jechuudha. Kanaafidha gabaa baay'ee qabu isa. Galata Waaqayyoo keessa waldaatti hin godha malee amma koottaa baradhaa ennee barumsa gaafa qopheessinu kan keenya nama 50 nama 100 dhufa. Jarri mootuu beeksisa xinnoo tokko laxafataniiti namni mana keessa buutee koobiristoonni irra buutee dhabata. Maal barbaacha dhaqeen buku yoo jette hawwii isaa lallabamaaf. Fedhii isaatii mamaaf. Sagaraa isaa keessa ta'uu lallabu waan ta'eef isa jaallata kan namni. Iddoo akkasii baay'eedha kana. Iddoo hawwiin namaa lallabamu namni baay'eedha. Kanaan bartu iddoo hawwii namaa. Waa gargaaru Waaqayyo. Kan biraan dhaloota gadhiisii godhu isa. Barsiisaanitti dhaloota gadhiisii godhu. Qullaa hin jedhan, deebii hin jedhan. Rakkina keessa jirtan jedhan. Cubbuu hojjettan jedhan. Akka ayyaanaan maal taaneedha? Fayyineedha. Barumsa kanas nan barsiisa. Ayyaanaan maal taaneedha? Fayyineedha. Fakkaa fayyineerra waan ta'eef sichi Waaqayyoo laaphisii qabu. Maqaa keenya galmee mootummaa irraa haquu hin danda'u Waaqayyo. Namnuu laaphisii qaba Waaqayyo laaphisii qabaama. Waa gargaaru. Kanaaf gadhiisii gochuudha dhaloota barsiisni isaanii godhu. Baala'aam yoo ilaaltan saba Israa'eliin abaabuu dhufe Waaqayyo saba eebbise maaliin godhin jedhe? Hin abaabiin jedhe. Isa booddee jedhe deebi'ee karaa ittiin sabni sun karaarraa kaatu malee jedha. Seera lakkoofsa 31 ilaaltan. Israa'eloota goyyomse akka godhe durboota Miidiyaan warra babbareedduu sana waameetu dhaqaa Israa'el dhiira Israa'eliin goyyomsaa wajjin dhiisaa ejjisiisaa. Waaqayyo isaanii waaqa qulqulluu waan ta'eef jarri yoo ejjite Waaqayyo isaan duukaan ta'u jedhee goyyomse. Durboonni Miidiyaan dhufaniitu Israa'eloota goyyomsanidha. Israa'eloota wajjin dhiisanidha. Hin ejjan jedha. Sababa kanaan Waaqayyo waaqarraa deeggama. Guyyaa tokkotti namoota 23 ficcisiise Baala'aam. Eeggatanii Baala'aam karaa abaarsaa gaafa dadhabu karaa ejjaa goyyomsaadhaan dhufe. Waa gargaaru Waaqayyo. Mul'ata Yohaannis keessatti waldaa Phergaamoon keessa galeera. Waldaa Phergaamoon keessa barsiisni Baala'aam dhufee gale ejjechu. Barsiisa Niqoolaawotaa walaaltan immoo isaan kun immoo warra beekumsatti amanudha. Warra beekumsatti amanudha. Niqoolaa jechuun hojii ergamootaa boqonnaa 6 yeroo gargaartonni 7 filaman sun keessa ture. Giriikidha. Namni kun fayyeera. Bartoota dhufee akka daaqoniitti tajaajilaa ture. Waldaa keessa gaafa turu garuu barsiisa haaraa jalqabe. Barsiisni isaas takkaa fayyineerra birmadummaa qabna. Akka barbaanne yoo taane nyaata waaqa tolfamaa yoo nyaanne rakkinni tokko hin jiru jedheetu barsiisuu jalqabe. Eessa keessaa ka'e? Barsiisni sobaas raajonni sobaas eessaa ka'u? Sheekan akkanaa bartan barbaada. Eessaa ka'u? Waldaa kiristaanaa keessaa ka'u. Numa keessaa ka'u. Numatu boru. Suufii diimaa kan uffatee ka'a. Numa keessaa ka'a boru. Raajii sobduna suma keessaa ka'a. Barsiisaa sobduna suma keessaa ka'a. Efesooniis akkasinitti Phaawulos eddan deemee booddee warra akka yeeyyii hoolota karra keessatti dambiinne ka'uuf jiruudha. Ergamootaa 20 waldaa Efesooniin gaafa kadhate dhumarratti burqaa jechi ture. Gaafa jarri jaarsoliin geggeessan sana akkas jedhe isinuma keessaa ka'uwee karra keetti hoolota kan hin hambise. Kanaaf Niqoolaawwan inni jennu kun hojii ergamootaa keessatti Niqoolaan
achuma daaqonoota kee ka'ee jechuudha. Achuma kee ka'ee barumsa kana jalqabe. Rakkoo qabu. Fayyinee irra takkaa jiru. Noostikootadha warri beekumsatti amanan. Noostiisiyaaniin warra beekumsatti amanudha. Warra waldaa Qolaasiyaas akkasuma hojii isa duraa ergaa Yohaannis keessatti inni Yohaannis balaaleffachaa ture sun warra noostikoota jedhaman kana. Noostikoonni kun namni baay'ee isa lafarraa yoo beeke isa lafarraa kana dhiisaa waaqayyotti maxxanaa jiru. Kanaaf macaafa qulqulluu caalaa beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Ayyaana caalaa beekumsi barbaachisaadha jedhanii warra beekumsatti amananii. Waa tokkoon isin gaafadha. Barri amma anaafati keessa jiru bara beekumsaati. Mitiire? Yoomiyyuu caalaa bara namni beekumsatti amanu amma. Yoomiyyuu caalaa yeroo beekumsi baay'ate jennu amma. Baay'ee yeroo beekumsaati. Mucaan hundi mana keenyatti dhalatti ijoollee xixinnoon kan isheen nu gaafattu warra hannuti dubbachuu yaaddefameetti ijoolleen baay'ee yeroo beekumsa guddaa jiru. Waldaa keessa taa'ee namni dur fayyuu dhaga'a. Amma waldaa keetti namni fayyuuf hin dhaga'u. Taa'ee dogoggora maal dubbate laala. Har'a maal irratti qabanna jedha taa'ee. Waldaa makiya taa'ee namni wangeela kana tiyooloojiidhaan akkas godheetu akkas godhee akkasitti ni qabu. Akkasin jedhu dur ahamee jennee ma fudhanna. Galanni waaqayyoodha. Ammoo isa namni barsiisu, isa namni lallabu, amma taa'ee namni beekumsaan taa'ee fecha hin madaala taa'ee. Hin qoratiin haichaan jiru. Everything garuu negatiivitti yaadina. Immoo akkasii jiru everything negatiivitti fudhataan. Waan hundumaa negatiiviidha. Barichi bara maalii waan ta'eef? Bara beekumsaa waan ta'eef. Noostikoonni bara sana waldaa kana raasaa turan jechuudha. Eenyummaa Yesuus Kiristoositti isaan shakkii guddaa qabu. Yesuus Kiristoos waaqadha malee nama miti jedhu isaa. Nama ta'ee dhufne jedhu. Nama ta'ee dhufne Yesuus taanaan immoo fayyuun kee anderbeeshiniidha. Yesuus otuu nama ta'ee dhufne ta'ee hin fannifamu ture. Otuu hin fannifamne anaafatti hin fayyinu ture. Kanaaf isaan immoo Yesuus waaqa malee nama miti jedhu. Musliimonni fi namoonni tokko tokko har'a gaafa isaan gaafatan immoo Yesuus nama malee maal miti isaan immoo waaqa miti yuunivarsiidha. Isaan irraa Yesuus nama malee waaqa miti jedhu. Warri yeroo sanaa immoo Yesuus waaqa malee nama ta'ee hin dhufne. Lachuusaa sirrii miti jechuudha. Lachuusaa sirrii. Masiihota sobaa kan jennu kun ani masiiha jechaa dhufu inni Yesuus jedhamu isa kanadha. Bara 1959 namicha Deevid Koreesh jedhamu ani Yesuus jedhee dhufe. Ani masiihidha jedhee dhufe. Garuu otuman tun irratti beekame. Achi olaaltan Ooshoos olaaltan namoota baay'ee hordoftoota baay'ee qaba. Duuka mootota baay'ee qaba. Barumsa inni barsiisu amma har'aatti baay'ee sammuu namaa akka hin galu namnichi dhaqe. Namni barumsa isaa bira dhaqe hin galu namicha dhaqe. Ani dubbisaan jedhu garuu seenaa isaan ilaaleera. Seenaa namicha kanaa bichaan dubbise malee kitaaba isaan dubbisu. Kitaaba isaa nama maraachaa waan ta'eef. Ofuma kee ati waaqa jedhanii. Ati ofuma kee waaqa waaqni biraan jiru ofuma irratti ati waaqa. Barumsi isaa jechuudha. Odeetoo kan jedhamu yeroo darbe isinii kaaseera. Keeniyaa keessatti Yesuus gurraacha adii jedhu. YouTube irra olaaltan namoota baay'ee hordoftoota qabu. Yesuus jedhanii mana isaa dhaqu. Yesuus jedhanii sagaduufi namicha kanatti. Ani Yesuus gurraachadha jedhe. Naa guyyaa tokko edda Yesuus taate maaliif nuun fannifamtu godhani? Yesuus fannifameera. Ati maaf nuun fannifamtu naanna'u. Ani Yesuus fannifamu. Inni fannifamu takkaa Israa'el keessatti fannifameera. Ani isa gurraachadha jedhe. Yesuus isa fannifamneedha. Jesus Brandaa kan jedhamtus jirti. Sagala 46 Miyaami Floriidaatti dhalatte shenillee ani masiidha. Totaalii nama kuma tokko ol tamarraatti addunyaa keenya irratti ani masiidha jedhee ka'e. Ani Yesuus jedhee kan ka'e. Tokko isaanii keessaa Yesuus hin jiru. Biyya keenya keessaa ammaa ani masiidha namni jedheen kaane. Ejjennoon isaan irra jiran garuu gara sanatti deemaa jira. Baay'een namaa olaaltan amma ani masiidha bichaa isaan agarra. Mitire tokko minxaafiidhaan lafa afamaa fi minxaafii irra deema. Dugda namaa yaabbatee tajaajila. Yoo barbaade maarshi baandiidhaan ajjabama.
Deemetee ani masiicha jechuun itti siqaa jirra waan ta'eef. Yoo ollee bullee waaqa nu gargaare na gargaara. Biyyuma keenyaa gadi masiidha jedhuun ka'a. Egaa bara dhumaa keetti torbee darbee kan hin kaasne asirraatii jalqabaa safuutu bada. Safuutu bada. Keessumaa safuun badu safuu gaa'elaati. Safuu gaa'elaati. Gaa'elli safuu qaba. Waaqayyo gaa'ela akka namni wal horuudhaaf kaa'e durbaaf dhiira kaa'e. Kakuu haaraa keetti immoo Solomoon kakuu moofaa keetti 1,000 fuudheera. Kakuu haaraa keetti immoo Yesuus meeqa eeyyameera? Meeqa nu eeyyame? Tokko. Qajeeshiidhaan akka tokkumaan kee. Warreen bu'uun jechuudha. Tokkumaan guuta waan ta'eef tokkuma. Warreen biitanis tokkuma. Feestaalii miti namni jijjiiramu hin jiru. Waa gargaaru waaqayyo. Yoo bareeddes yoo fokkistes meeqa? Dubbadhaa ol faana meeqa? Gaa'elli yoo qabeelli kan jijjiiramu. Gaa'elli yoo barumsi kan jijjiiramu. Kanaaf gaa'ela gooftaan dhaabee isa kanaa jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Garuu maaltu ta'e? Milikkita bara dhumaa keessatti maaltu ta'aa jira? Akkuma isin beektan biyya keenya keessa hin galle jechuun dandeenyu galeera waan ta'eef. Warreen amma biyya keenya keessa galeera. Nan shakka magaalaa keenya iyyuu maaliif wanni baay'een nu dhufaa jira waan ta'eef. Kan isin hin beekne wantoonni baay'een dhufaa jiru gara magaalaa kanaatti. Ofiisiin 66 akka banamaa jiru. Akka hojiirra jiran quba qabna dhaqamte keessa tureera. Dhaqamte keessa tureera 66 waajjira banatanii turaniiru. Dhoksaadhaan malee magaalaa kana numa jira. Ciicuun isaa numa jira. Kanaaf waan nuti fagoodha jennu jiru. Hundumtuu nu bira dhufanii. Nu bira gaari. Kanaaf fuudhaaf heerumatu faallaa ta'a. Dhiiraaf dhiiratu wal fuudha. Amma warri kun qubeellaa godhatan ilaalaa. Warri sun immoo ajjabaa jiru. Warri sun namaa matadha. Jarri kun lamaan wal fuudhuudhaaf lamaan isaanii qalabatii agarsiisaa jiru. Dhiiraaf dhiira. Addabaabaa irratti wal fuudhaa jiru. Ilaala ishee kana immoo isheen kun amma sareettee dhumu. Amma sareen kun abbaa manaa ishee. Fuudha namaaf bineensaa Waaqayyoon eeyyamu waliin hin machiinaa jedha. Namni nagaa jedhaniitu akkasitti jalqabaniiru. Bara safuun bade. Bara namni saree isaatti heerumu. Ilaala warra kana ilaalaa. Warri kun dubartiin qalabatii walii godhaa jira. Wal fuudhaa jira. Amma dhoksaanii jiru. Biyya alaatti amma dhoksaanii jiru. Biyya keenyatti malee addabaabaa irratti bakka namni fira isaa fuudhuun eeyyamameera. Jarmanitti fira isaa fuudhuu danda'an. Barbaade. Bineensa akka barbaade fuudhuu danda'a. Itti heerumuu dandeessa. Biyya keenya keessa jira fuudhii dhalaaf dhalaa dhiiraaf dhiirri already jalqabeera. Inni itti beekamaadha. Magaalota hawaasaa kanatti. Kun immoo tiraansiijendariidha. Dubara saala gara dhiiraatti jijjiirratte jedhamu. Amma jalqaba ishee sana turte amma garuu dhiira sana mataa keeti. Dhiira sana mataa keeti. Hormoonii jijjiirama. Haadhaan hin jiru amma ani hin barbaadu na jibbisiiseera dubartummaa ta'uu yoo jette dhiira ta'uu dandeessi. Fakkii ani dubartii na yoo jedhe sabna uffata bichaan hin barbaachisu qaamni isaa guutuu jijjiiramuu fi danda'a. Teknooloojii keenyaan hin danda'ama. Kanaaf dubartii dhiira ta'uu dandeessi dhiirri dubara ta'uu danda'ama. Loora jijjiirate kun amma ilaalaa dhiira kanatu dubartii kana ta'e. Mucaan kun amma kunoo dubartii sana ta'e saalasaa jijjiirate. Maaltu bade jechuudha kun safuun ilma bade. Amma keenya amma safuun bade jenna namni namaa ka'uu dide jenna. Maanguddoo kabaja dhabe jenna. Isa durii barree kenna malee an keenya waaqayyoo bagalatu. Waaqayyoo bagalatu. Maalitti adeemaa jirra? Safuus akkasitti gara albaa irraa. Ganaa mucaan keenya manaatti dhiiran ta'u itti. Ganaan jira naaneen barbaadu. Amma kana keessa galaa jirra. Kanatti adeemaa jirra. Guddinni gaafa dhufu teknooloojiin gaafa baay'atu nutis garba kanatti nu dhufu ijoolleen keenya. Waaqayyoo fagootti nurraa ifatu malee. Ameen. Barri itti safuun bade bara dhumaa.
Milikkita bara dhumaa baay'ee dhaga. Lolaaf oduu lola dhageessu jedhame dhiire lolli amma wal irraa citu. Yeroo hundumaa lola. Hin dhaabata jettanii si yaadina. Kun milikkita maaliiti? Bara dhumaati. Amma waan gochuu qabnu yaa Waaqayyo na gargaariidha malee yaa Waaqayyo akka bara 1980tti naa godhin hin danda'amu. Achin deebinu achuma deemaa jirra. Ittuma hammaata lolli, ittuma hammaata jibbi, ittuma hammaata ofittummaan, ittuma hammaata qaala'insi, ittuma hammaata deema. Milikkita maaliiti? Saba kuna dhaggeeffadhaa isirratti kun milikkita maaliiti? Hin fooyya'aa jettanii yaadina. Barri fooyya'u hin jiru anaafsitu fooyya'aa mala. Anaafsitu keessaa qajeeluun qophaa'uu qaba malee barri ganaa sirraa hin jedhina. Ganaa gadhiisii taata lolli. Ganaa magaalaa keenya keessa kan qullaa deemu dhufala baafate. Waa gargaaru waaqa. Guyyaa tokko magaalaa Naqqamteetti namatu natti himan qullaa ishee kaate isheen tokko magaalaa Addabaabaayii marfatumarra qullaa kaate dargaggoonni itti dacha'anii reebanii ari'an jedhan. Qullaa magaalaa keenya akkuma biyya alaatti. Uffata xixinnoo ishee ho'isifata miti qullaa qulqulluu kaate jedhe. Hin dhufa barra akkasi itti hammaataa deemu. Anaafatti qophoofnee shakkeessaa jechuudha. Ameen. Tun barra zabii, tu jara kanaan hin dhuunfatamiin Waaqayyo wajjin taanee bara keenya xumurree ol butamu. Nu gargaaru Waaqa. Bara fooyyessine inni rakkame barri fooyya'u milikkita waan ta'e. Egaa akka silaa dubbifannee Tasalonqee isa duraa ol butamuutti xinnoo ishee irratti haasofnee kadhannaa. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa hin dhaga'ama. Gooftaan kumaatama ergamootaa wajjin qilleensa kana irratti hin mul'ata. Ameen haleluuyaa. Yeroo inni mul'atu sana warri durdu'an hin ka'u. Warri lubbuun jiru immoo jijjiiramnee isaan duukaa ol butamne. Tartiib isaa gaafa Yesuus Kiristoos sagaleen malakataa waaqarraa dhaga'amu inni jalqabaa qulqulloota durdu'antu ka'a. Warri barreeffatan qulqulloonni durdu'an jalqaba ka'u. Abrahaam fa warri jalqabaa sun Yisihaaq fa Yaaqoob fa akka abboonni durdu'an sun hin ka'u. Awwaalonni hin banamu. Qaama du'aa ka'uutiin isaan gaafa isaan ka'anii samii keessatti Yesuusin simachuudhaaf gaafa ol ba'an Yesuus Kiristoos farda adii irra taa'ee qulqulloota ergamoota baay'eedhaan ajjabamee gaafa sana gaafa inni qilleensarraa mul'atu warri qulqulloonni durdu'an hin ka'u. Ameen. Erga isaan ka'anii booddee warri yeroo sana lubbuun jirru warri gaafa sana jireenyatti jirru immoo amma libsuu ijaatti maal ta'a? Qorontoos nama 15 maal jedhe amma libsuu ijaatti maal ta'a? Jijjiiramne. Ameen. Foon uffannu kun hin jijjiirama. Qaamni keenya hin jijjiirama. Sammuun keenya hin jijjiirama. Wanti hundumtuu jijjiiramee nuti warra du'an du'aa kaan sanatti aansineetu qaama jijjiirameen qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf ol baanedha. Ameen haleluuyaa. Isa kanatti deebi'ee dhumarratti misirroon misirritti yeroo isaan qilleensa keetti wal argan maal fakkaata kan jedhu. Amma garuu ol butamuu gosa adda addaa jira. Ol butamuu kakuu haaraa isinitti hime. Ol butamuu kakuu haaraa kan nama lama laalla. Inni tokko Henookiif Eeliyaas. Utuu fooniin jiranii kan ol butaman eenyuuf eenyu? Dubadhaa eenyuuf eenyu? Henookiif Eeliyaas. Jalqaba kan ol butame Henooki. Henookeedha wanta gaarii hojjete amantii isaatiin ol butame jedha Ibroonni gaafa waa'ee isaa dubbatu. Waaqayyo waan isa fudhateef hin argamne jedha. Dhaggeeffadhaa Henook amantiidhaan waan gaarii hojjete waggaa 300 jiraate. Maatusaalaan inni isa booddee dhufe moo waggaa meeqa jiraate? 969 maal hojjete? Maal hojjete? Waan Maatusaalaan hojjete lafa kaa? Hin kaa. Maatusaalaan hin dhalate, hin fuudhe, hin dhashe, maal ta'e? Hin du'e. Jireenyi kan isaa kanuma dhagaa hin dhalate, hin dhashe, hin du'e Maatusaalaan. Nama seenaa malee darbe nama umurii guddaa qabu. Waaqayyo nama akkasiisin godhe. Ameen. Ameen. Harka keessa wal qabaa walii keessa walitti maate raasaa akka namichi hin rabnetti Waaqayyo jedhaan. Waaqayyo. Akka Maatusaalaa jedhaan. Akka Maatusaalaa. Singoliini jedhaan. Singoliini. Nama seenaa qabu. Nama seenaa qabu. Waaqayyo si haa taasisu jedhaan. Waaqayyo si haa taasisu.
Inni kun waggaa dhibba sadii jiraatee waan ajaa'ibaa hojjete yoo jalqabaa foon uffate kanaan maal ta'e ol butan. Inni isa booddee dhufu waggaa dhibba sagalii xifii isaa sadii jiraate dhuma tokko hin jiru. Waa gargaaru bu'aadha. Eeliyaas immoo jedha. Eeliyaas immoo nama akka keenyaan ni ture sun raajii ni ture sun. Background Eeliyaas itti mun rakkisa sababiin isaa waa'ee maatii isaan kaasu, waa'ee abbaa isaan kaasu, raajiin Eeliyaas jedhamu tokko jedha. Boqonnaa kudha torba gadaaf keessatti. Mootota saduraa kudha torba. Raajiin Eeliyaas tokko biyya Giliyaan naannootti Shibee jedhamu ture in jiraata ture. Jedha malee background faamilii isaan kaasu. Kana sarchi godheera waan baay'ee ilaaluudhaaf background maatii isaan kaasu. Akkasumatti raajiin Eeliyaas jedhamu tokko jira jedhee makaasa. Nutis akkasumatti amannee fudhanne. Galanni isaa haa ta'u. Namni kuni nama baay'ee cimaadha. Kadhata isaatiin maal godheera? Bokkaa caamse. Kadhata isaatiin maal godheera? Abidda waaqarraa buusee. Kadhata isaatiin du'aa kaase. Raajii yoo jalqaba wantoota gurguddaa hojjete waan nama amansiise. Raajiin kun guyyaa tokko Waaqayyo gaafa si fudhachuuf jedhu Elsaayi duukaa qajeele. Elsaayi duukaa utuu deemanii akka yoona agarte gaafa ol butamu ayyaana irra jiru maal ta'a? Sirraa bu'a. Yoona ilaaluu baatte si jedha wayi. Kanaaf Elsaayi luka isaa hordofa. Luka isaa hordofa. Gilgalii ka'anii Gilgal jechuun iddoo qullaa'ummaati. Iddootti dhiqatanii qullaa'anidha. Iddootti dhaqna qabatanidha. Gilgalii ka'an Gilgalitti qullaa jechuudha. Ameen. Deemuu barbaadda taanaan nama guddaa ta'uu barbaadda taanaan Gilgalitti qullaa'u. Gilgal iddoo qulqullummaati. Achii ka'anii sokkan dachaadha Gilgal. Gara gaara Beetelitti ol ba'an. Gaarri Beetel immoo iddoo argama Waaqayyooti. Beetel iddootti Yaaqoob Waaqayyoon argine. Iddootti miidhagaa kaa'ee iddoon kun nama sodaachisa jedhe. Iddoo argama Waaqayyooti. Namni qullaa'e Waaqayyoon arga. Ameen jedha. Namni iddoo qullaa'e hodee Beetelitti siqa. Beetel keenyaan iddoo qulqullummaati. Beetel jechuun iddoo Waaqayyo wajjin waliin taasisanidha. Otuma deemanii Beetel ga'an. Beetel booddee immoo Yaarikootti deeman. Yaarikoon immoo iddoo balbala cufamaati. Yaarikoon immoo iddoo dirree lolaati. Yaarikoon iddoo baay'ee rakkisaadha. Iddoo gatamuuti. Iddoo beelaaf eeguuti. Yaarikoon immoo namni dibame dheebota beelaa irrakkata yeroodhaaf. Ameen. Kanaaf otuu deemanii Yerikoo ga'an. Yaarikoon eebbanii maalitti dhufan jedha? Galaana Yordaanos ga'a. Galaanni sun galaana dibataati. Ameen. Lola keessatti xumurtee booddee kan itti dabaltu gara Yordaanositti. Yordaanos iddoo dibataati. Waa'ee dibataa yeroo barsiisu. Kanaaf Yordaanosiin gargar kutanii ce'an. Otuu ce'anii deemaniitu akka tasaa bubbeen waaqarraa ka'e. Bubbeen waaqarraa dhufe eeguun butee sokkee. Eeliyaasi butee sokkee. Elsaayi silayyuu ija keessa ilaalaa jira waan ta'eef. Gaafa inni si wal butamu ni dhabe. Hidhiyyee Elsaayi. Uffanni isaa akkuma isiniin jedhe irraa tarsa'ee isatti bu'e lafa buunaa dhaqee uffata sana fudhate. Uffata sana fudhateetu Yordaanos bukkee dhaabate dhaqe. Yaa Waaqa Eeliyaas jedhe. Ameen. Gaafa inni dhaqee galaanicha rukutu Yordaanos maal ta'e? Gala. Biraa deebii mootiin kee fudhatama ol jechaa turan maal ta'an dhufani? Ameen. 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 Deebii ansiin jedhanii qaana'u gaafa. Ameen. Fayyuma dhabaasa kan si jedhanii salphatu gaafa. Ameen. Gaafa Waaqayyo si yaadate dhufanii egaa akkasii jedhu. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Kanaaf Eeliyaasii fi Henook ol butaman. Ol butamuun isaanii sun. Ol butamuun isaanii suni maal nutti agarsiisa jettan? Ol butamuu qulqulloota warra du'anii akkamitti akka isaan ka'an nu agarsiisa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Eeliyaasii fi Henook fooniin ol butamuun isaanii irra isin deebi'ee sirreessa. Fooniin ol butamuun isaanii warri gaafa sana inni Tasaloonkee keessatti amma jedhu warri gaafa sana lubbuun jiru otoo du'in maal taana xiyyeeffannoo dhaggeeffadhaa itti deemaa waan jiruuf taatee kanatu nu eeggata amma kana booddee. Amma kana booddee kan nu eeggatu maalidha? Ol butamuu dha taateen kun nu eeggata. Ol butamuu Henookiif Eeliyaas maal nu ibsa jettan otoo lubbuun jiru warra jijjiirame maal ta'u? Ol butamuu agarsiisa. Kan biraa ol butamuu Yesuus Kiristoos.
butamuu Yesuus Kiristoos immoo qulqulloota du'an sana bakka bu'a. Naa dabarsaa jiru. Oke, cuma kanarratti. Ol butamuu kan bu'aa kan jennu ol butamuu Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee guyyaa meeqa lafarra ture? Guyyaa meeqa? Tajaajiltoonni dhuunfaa maaluma? Yesuus du'aa ka'uu booda guyyaa meeqa ture lafarra? Wangeela qo'achuun deebinu. Guyyaa meeqa? 40 miti. Maali gabbuu? Terkait dengan Sulaiman itu, wajar kamu tahu kan nama tu korang Dewi guyyaa 40 bakka mul'achaa catur jedhamti. Kanaaf gooftaan Yesuus qaama du'aa ka'ee guyyaa 40 lafa kanarra ture na arga jedhee bartootatti mul'achaa ture. Umarratti immoo jedhee Phaawulos gaafa nu barreessu immoo nama 500 kan ta'anitti Galiilaatti mul'ateera. Kanaaf Yesuus Kiristoos qaama du'aa ka'uu sun maal fakkaata jettan isin dhibu? Bartoonni mana cufatanii gaafa isaan sodaatanii ta'an jedha Yohaannis jabarraa. Yesuus Kiristoos otuu balbala hin rukutin, otuu balbala dhaabanaa hin jedhin, otuu balbala qosoqosin bartoota walakkaatti maal ta'e argame. Qaama sana uffatee mana cufamaa lixaa jechuudha. Ameen. Qaamni du'aa ka'uu sun mana cufamaa keessa lixuu danda'a. Qaamni du'aa ka'uu sun barrisuu danda'a. Qaama du'aa sana qabuun hin danda'amu. Ameen. Yesuus Kiristoos du'aa gaafa ka'e qaama sanaan shub jedhee gara samiitti ol sokkee jedha. Hojii argamu qaama qonnaan tokko laalte otuu isaan ilaalanii gara samiitti ol sokke. Badanii sokke. Bartoonni immoo ergamoonni lama achirraa waaqarraa kennu akkuma isin amma agartan kun guyyaa tokko maal ta'a? Akkuma kanatti deebi'ee hin dhufa. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos qajeelota du'anii lafa keessa jiran amma akka isaanitti du'aa ka'anii ol sokkan agarsiisa jechuudha. Waan lama sanitti beeku. Butamuun Eeliyaasiif Henook anaafati warra lubbuun jiru gaafa Yesuus dhufu tarii yoo lubbuun jiraanne gaafa sana. Qaama hin duuneen jijjiiramnee akkasitti du'aa kaanu akkasitti gooftaa simachuu deemu agarsiisa. Du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos kan qulqulloota amma du'anii sana ka'uu isaanii kan agarsiisa. Egaa ol butamuu waldaa kiristiyaanaa olaallu guyyaa sana maal akka ta'u isinitti himata. Gaafa Yesuus Kiristoos waaqarraa mul'atu warri du'an du'aa ka'u jedha, warri lubbuun jiran immoo ittaananii ka'u jedha. Naa dabarsaa. Warri lubbuun jiru warra ammaa jechuudha. Okay. Dhoksaa biyyaa sana isa qaba. Dhoksaa guyyaa ol butamuu isinitti magaanni kun dinqiidha. Baay'ee kanatti toluu fi kanan hawwiidhaan eegu sagala. Dhoksaan guyyaa ol butamuu guyyaa dhirsi misirroo wal arganidha. Ameen. Dhoksaan guyyaa ol butamuu keenyaa sagala dhaga. Amma nuti kan nuti eegaa jirru milikkita miti. Milikkinni baay'een isaa maal ta'eera? Ta'aa jira. Inni kaan ta'eera, inni kaan immoo ta'aa jira. Hanganaa ta'a jedhee an eegu waa tokko duwwaadha. Tarii hanganaa ta'anii jedhu kanan shakku tarii waa tokko. Innis otuu Yesuusin mul'atiin wangeelli mootummaa iddoo hundumaatti maal ta'uu qaba? Lallabamuu qaba. Na dhaggeeffadhaa saba koo. Amma waan hundumtuu xumura argateera. Garuu waan tokko hafe tarii iddoon itti Yesuusin lallabamne jiraa laata biyya lafaarraa isa jedhudha. Primitive society kan jennu bira hin geenye laata wangeelli. Tan shakka. Amazon keessa, bosona Kongo keessa, Indiyaa keessa, primitive society kan jennu bira hin geenye yoo ta'e malee miidiyaa kan qabu hundumtuu maal dhageera? Wangeela dhagaa jira. Televezyiiniidhaan hin dhagaa, intarneetiidhaan hin dhagaa. Karaa hundumaa namni wangeela dhagaa jira. Aksesiinsaa bal'aa ariifatee saffisaa wangeelli fiigaa jira. Maaliif? Maal xumuraa jira? Biyyi lafaa xumuramtee akka eenyu dhufu? Akka Yesuus. Nama si bukkee jiru itti bu'iitii qophoofteettaa jedhaan. Qophoofteettaa. Yesuus maal ta'a? Hin dhufa. Abdiin amantootaa hin dhufa. Inni eegaa jirtu hin dhufa. Haleluuyaa. Dhaggeeffadhaa gaha.
Misirrooni Yesuus Kiristoos amma rakkina kee jirti. Amma waan hundumtuu nuu tolaa miti. Amma waan hundumtuu nuu mijataa miti. Guyyaa guyyaatti waan nuti dhageenyu suukanneessaadha. Guyyaa guyyaatti waan nuti ilaalaa jirru wanta gadheedha. Maaliif hin fudhadhu jechaa jirra? Maaliif nuun dhuftu jechaa jirra? Biyyatti wangeela lallabanii qalamaa jiran. Biyyatti namni mana hidhaa meeqa jirudha. Yeroo ammaa kana akka anaafati. Zanaa ajannee barcuma irra teenyee wangeela dhageenyu miti. Qoradheeran. Ilaalaa isin sarchi godhaati. Biyya Liibiyaa keessa amantoonni maal fakkaatu? Sudaan keessa, Naajeeriyaa keessa, daqiiqaa lamatti Naajeeriyaatti amanaan tokko du'a. Arra. Biyya Arabaa keessa ilaalaa. Namoonni hundumtuu guyyaa guyyaatti ajjeefamaa oolu. Namni Yesuus Kiristoos itti amane. Afgaanistaan keessa ilaalaa. Biyyoota Sumaalee keessa ilaalaa. Eertiraa keessa kuma meeqatu mana hidhaa jira amantoonni. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Misirroon rakkina keessa jirti. Amantoonni gidiraa keessa jiru. Guyyaa sana garuu na dhaggeeffadha. Guyyaa sana garuu gaafa leenci Yihuudaa qilleensarraa mul'atu. Gaafa ni duumessarraa farda adii irra taa'ee mul'atu. Misirroon rakkina keessa jirtu. Misirroon dhukkuba keessa jirtu. Amantoonni gidiraa keessa jiran. Waldaan kiristaanaa Maranaataa yoomnaa dhufta jettee boo'aa jirtu. Guyyaa sana Yesuus wajjin wal argina waan ta'eef. Guyyaa sana Masiichaa wajjin wal agarti waan ta'eef. Bagansi argadhe baganaa dhufte yeroo isheen itti jettu guyyaa sanadha. Ameen. Amma nuti baay'ee isaan hungaru ari'atama kee hin jirru rakkina kee waan hin jirree nutti hin fakkaatu. Nama rakkina kee jirutu beeka kana. Nama ari'atamaa jirutu beeka kana. Nama gadda kee jirutu beeka kana. Guyyaa sana garuu akka misirroonnis misirroo wal arganii akka guyyaa cidhaatti guyyaatti imimmaan nama hundumaa ija isaatti haqamu waan ta'eef guyyaan sun guyyaa misiraachooti. Ameen. Ameen, 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 ameen. Guyyaatti dhukkubni keenya haafu. Guyyaatti rakkinni keenya haafu. Guyyaatti sobdoonni nu biraa haafan. Guyyaatti jallinni nu biraa haafu. Guyyaatti qulqulloonni duwwaan sassaabamanii biyya lafaarraa sokkaan. Guyyaa tajaajiltoonni duwwaan sokkaan. Guyyaatti amantoonni duwwaan sokkaan. Guyyaatti qajeelonni ol butaman. Guyyaan sun guyyaa addaati. Ameen. Ameen, 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 ameen. Gammadi yaa nama rakkina kee jirtu. Gammadi yaa nama dhukkuba kee jirtu. Amma dhukkubi kee hafuun dhiisuu danda'a. Qorichi si fayyisuu dhiisuu danda'a. Namni sii kadhatee fayyuu dhiisuu dandeessa. Garuu guyyaan tokko jira. Guyyaan ibsa misirroo wajjin wal agartu. Guyyaan deebitee dhukkuba yaadanne tokko jira. Guyyaan deebitee gadda yaadanne tokko jira. Guyyaan dhiigni dhangala'u ijji keenya hin agarree jira. Guyyaan nagaaf nagamaa wal qooduun hin jirre tokko jira. Guyyaan ibsi misirroo waaqarraa mul'atu. Ameen, 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 ameen. Guyyaan sun guyyaa cidha keenyaati. Guyyaan sun guyyaa gammachuu keenyaati. Guyyaan kun guyyaa nuti sassaabamnee qulqulloota biyya lafaarra turanii wajjin wal agarru. Gammadanii guyyaa sana. Guyyaatti Abrahaam abbaa keenya isa dubbiin faana wal agarru. Guyyaatti amantoota kakuu moofaa Daawit fa'aa wajjin wal agarru guyyaa sana. Guyyaatti wal qixxee Yesuus fuuldura dhaabannu guyyaa sun. Guyyaa cidha guddaa guyyaa ol butamuu keenya. Dhaggeeffadhaa. Guyyaan sun nuuf gammachuudha. Guyyaan sun amantootaaf gammachuudha. Har'a yoo gaddine iyyuu, har'a yoo miidhamne iyyuu, har'a gaafa dhugaa baanu yoo nuti tufame iyyuu, har'a gaafa wangeela dubbisnu wangeelaaf jennee wanta baay'ee yoo dhabne iyyuu guyyaan sun nuuf guyyaa gammachuuti. Ameen. Dubbadhaa guyyaan sun guyyaa gammachuu kootiidha. Guyyaan sun guyyaa gammachuu kooti. Anaaf gammachuudha, siif gammachuudha. Nama ol butamu guyyaa gammachuuti. Garuu guyyaan sun guyyaa gadda cimaati. Gareen tokko guyyaa gaddu, gareen tokko guyyaa gammadu. Gareen tokko guyyaa ililchu, gareen tokko guyyaa boo'u. Gareen tokko guyyaa dhaloota isaa abaaru. Gareen tokko guyyaa bagannadhate jedhu. Guyyaa nama wal caalchisu. Guyyaa amantoota wal caalchisu. Guyyaa isa tokko biraa fudhatee isa tokko hambisu. Guyyaa utuu wajjin waaqeffatanii wal dhaban. Guyyaa utuu wajjin nyaatanii wal dhaban. Guyyaan sun tokkoof gadda tokkoof gammachuu. Waaqa garuu istiin ilaalii guyyaa kana. Qophaa'i. Ol butamuudhaaf qophaa'a. Ameen, haleluuyaa. Ameen, haleluuyaa. Argitanii namoonni keessaa afan guyyaa gaddanna guyyaan sun.
Namoonni ol hin butamne guyyaa gaddan yeroo sun utuu tajaajilu, utuu waaqeffatu, utuu mana Waaqayyootti marmaaru, qulqullummaa dhabee, dammaquu dadhabee, keessaa hafe jedhee yoo namni taa'ee boo'u guyyaa sun. Carraa kana si dhowwatii Waaqayyo. Harka kee bal'isi gara gooftaa keetti. Waaqayyo ol butamuu keessaa si hin dhabin. Ol butamuu keessaa carraan kee hin dhabamin. Biyya lafaarra hamma barbaadde waan barbaadde jiraadhu, waan barbaadde yoo argadhu, har'a nyaadhu dhabii, har'a taayitaa qabaadhu dhiisii, har'a mana gaarii qabaadhu dhabii, har'a akka barbaadetti jiraadhu, guyyaa sana garuu kana keessaa nafi. Ameen haleluuyaa. Waan barbaade nutti ta'u malee ol butamuu keessa hafuun carraan dhabe. Waa gargaaru Waaqayyo. Sinitti dheeraa. Ol butamnaan bara haaraa jalqaban jedhe. Masii sobaa gadi ba'an jedhe. 66 dhufan jedhe. Qalbii diddiirrachuu hin dandeessu saboota. Hafuurri qalbii diddiirrachiisu jiru waan ta'eef. Kana yeroo hin jedhu hafuura Waaqayyootu waldaarraa dhibama jechuun. Keessa keenyaatti qalbii diddiirran waldaadha kan jedhu hin jiru. Baqqaan xumurama, bara xumurama waan ta'eef. Bara seexanaati waan ta'eef. Gaafa sana balaa guddaatu mama'edha. Sababiin isaa konkolaachisaan utuu konkolaataa oofaa jiru inni xiyyaara oofaa jiru utuu keessaa butameeti namoonni sun hin bu'edha. Balaa gurguddaan yerootti uumamu. Keessumaa bara tiraafikaa yeroo sana baay'ee uumamu. Sababiin isaa ol butamuu amantootaa keessaati namoonni hin butamu waan ta'eef yerootti kilaashii guddaan uumamudha jedhamu. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Ol butamuu keessaa si hambisii Waaqayyo. Warratti ol butamuu dhuga baatota lamaan ilaallaa. Dhuga baatonni lamaan eenyuuf eenyudha jettan namoonni tokko tokko Musee fi Eeliyaastu dhufaa jedhu bara girraasa guddaa keessa dhufanii wangeela lallabu. Itti waldaan ol butamu booddee namoonni lama hin dhufu jedha. Mul'ata Yohaannis 11 yoo ilaaltan isaan immoo dhufanii waggaa 3 raajii dubbatuudha. Raajii dubbatuudha. Isaan eenyuuf eenyudha? Milikkita isaanii yoo ilaaltanii Musee fi Eeliyaas fakkaatu. Ayicha daddaa fi du'e bishaan ni gatti geeddaru'e abidda waaqarraa gadi buusu'eedha. Abidda kan waaqarraa buuse eenyu? Eeliyaas. Bishaan ni gatti kan geeddare eenyu? Musee. Yeroo kana laallu Musee fi Eeliyaas hundi fakkaata. Namoonni biraan immoo ilaalchi kan biraa fidu. Tarii jarri kun lamaanii Eeliyaasii fi Henookii du'a ijaan hin agarre waan ta'eefi namni immoo utuu durii mootummaa waaqaatti galuu waan hin dandeenyeefi isaan sana lamaanii laata kan jedhanis jiru. Yeroo laallu immoo namni du'ee mootummaa waaqaa waan dhaaluuf isaantu dhufee du'aa laata. Jarri kun hin du'u waan ta'eef guyyaa 3 du'eedha. Guyyaa 3 booddee hin ka'uudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Erga du'anii booddee qilleensa keessa butamaniitu sokku isaanis. Hin sokku isaanis. Ol butamuun hidhumaa ol butamuu warraa 140. Warri kun qulqulloota warra mallatteeffamanidha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti mallatteeffamu. Gara giddiraasa guddaa keessa wangeela lallabuudhaaf kan carraa qabu isaan kana duwwaadha. Wangeela lallabuu kan danda'u qulqulloota warra kana duwwaadha. Isaan kun gosa Israa'el 12 keessaa mallatteeffamu. Gosi keessan dirree gosa Efreemii fi gosa Daan bicha. Gosti Efreem karaa abbaasaa Yoosefiin yoo keessa galeeyyuu gosti Daan immoo kana keessa jiru. Gosti Daan maaliif hin jiru kan jedhuufi Daan jalqabee waaqa tolfamaa waaqeffachaa waan tureef kan biraa abbaansaa boofa karaa qixxeedhatti hin jedheera gosa Daanii. Dibooraan immoo warri Daan maaliin markaba biratti hafanii jedhe saba keessaa hafanii. Warri Daan kun qulqulloota kana keessa jiran gosti Daan gosa Israa'el keessaa warri kaan jiru. Warri kaan edda yeroo sun xumuramee wangeela lallabanii xumuranii xumura waggaa 7 giddiraasa guddaa keessatti ol butamuu dhumarratti tulluu Xiyoon irratti Yesuusii wajjin argamu. Ameen. Tulluu Xiyoon kan jedhu sun isa ganaa eeggachaa jiru isa Yesuus Kiristoosiif misirratti ol ba'anii cidha godhatanii dhufanii Yerusaalem keessatti argaman jechuudha tulluu Xiyoon. Galanni isaa haa ta'u. Amma gara tulluu Xiyoonitti deemaa jirra waan ta'eef gaara mootichaatti. Ameen. Ol butamuuf qophooftee taa'e. Gaaffii kanaan xumuree isinii kadhadhaa ol butamuuf qophooftee ta'a. Inni jedhu gaaffii haa ta'u nama hundumaatti. Yoo gooftaan bor dhufee yoo gooftaan